Masico, Masico. Masico, Masico. Dhaggeeffattoota qophii kaayoo kanneen biyya keessaa fi biyya alaati sagantaa kana hordoftan hundi keessanuu nageenyi keenya kan jaallummaa fi oromummaa lagaa fi gaara bu'ee bakka isin jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan qophiin kaayoo akkuma aadaa isaa seenaa, siyaasaa, aadaa fi duudhaa afaan Oromoo fi haala yeroo irratti hayyoota adda addaa fidee isiniif dhiyeessu eegalee bubbulee jira. Arraas sagantaa guyyaa har'aa kana keessatti jaallawwan qaqqaalii dirreelee garaagaraa keessatti qabsoo godhaa turan namoota lama isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Jaallan kunis Jaal Gammadaa Xulaa fi Jaal Milkeessaa Hayileedhaati. Jaal Gammadaa Xulaa dirree kibba bahaa fi akkasuma bifa yeroo adda addaatti dirqama adda addaa fudhatee qabsoo bilisummaa Oromoo godhaa kan ture. Jaal Milkeessaa Hayilee gaafatamaa dabballee dhiha Oromiyaa kan turee fi hojii garaagaraa ajajaa waraanaas kan ture akkasuma dirree dhiyaatti harka diinaallee bu'ee dirree Suudaanitti harka diinaa bu'ee hidhamee Suudaan mootummaa Itoophiyaatti dabarsitee kennitee mana hidhaa keessatti illee gidiraan hedduun eega irra ga'e nama bahee yeroo ammaa kana biyya Suudaanitti argamu. Jaal Gammadaa Xulaa immoo qaamaa irrataa kan dirqama ulfaataa adda addaa qabsoo kana keessatti raawwachaa ture yeroo ammaa kana keessatti Minnesota USA keessatti argamaa jiru. Anis kan sagantaa kana isinii dhiyeessu Billoo Garbii Denver Colorado irraahi akkasuma immoo teeknikaa obbo Gadaa Araaraa istiidiyoo keessaa nu gargaaraa jira. Sagantaan keenya ammarraa kaasee itti fufaa. Jaallan lamaan na biratti yookaan onlaayinii kanarratti argamtan hanga tokko waa'ee keessanii tuqee ture. Haa ta'u immoo dubbii fi lubbuu abbaarraa baasan waan ta'eef dhaggeeffattoota qophii kaayootii wajjin akka wal bartaniin isin afeeraa. Keessummaa fagoorraa hin eegalaa. Jaal Milkeessaa Hayilee eegalii dhaggeeffattoota qophii kaayootii wajjin akka ati wal bartuun si afeera. Itti fufi. Hayyee Jaal Billoo guddaa galatoomii qophii kaayoo irratti na afeertee akkani yaada koo ibsadhu waan carraa naa laattanii fi guddaa isin galateeffachuu barbaada. Ani amma tokko of beeksisuuf yookaan immoo ofii dhaggeeffattoota keenyaaf of himuu fi Milkeessaa Hayiluun jedhama. Kan hin dhaladhe Wallaggaa Horro Guduruu Konyaa Horro Guduruu bakka jedhamu jechuudha. Abbay Coomman Fincawaa. Gandi immoo Acaanee jedhamti jechuudha Fincawaa. Akka kana jechuudha. Duraan dursee utuu wanni hin jedhiin waan akka sirratuun barbaada. Amma yeroo na beeksiste akka nani ajajaa waraanaa ta'etti na himte ani ajajaa waraanaa hin turre. Dabballeedha jechuudha. Maaliif dhaggeeffattoonni keenyis akka waan kana hubatan hin barbaada. Dabballeen ture dhaaba kana ergan seenee dabballummaa dhaabni kun na barsiise dhaabni adda bilisummaa Oromoo sana booda hojii madabballummaa irratti bobbaheetaniini hojjetaa ture. Erga faca'inaa booda immoo
dhugaadha waraanatti makamee waraanuma wajjiniin waan waraanni isa mudate hundumaa anaanis na mudatee qooda fudhataan ture jechuudha waraana keessattis garuu ajajaa hin turre. Hello, dubbattee? Okay. Akkana jechuudha gabaabamatti kana fakkaata ergasiiti egaa haaluma faca'ina kana nu mudate ni otuu harka diinaa singaliin wayyaanii wajjiniin yeroo dheeraa fi erga wal lolaa turree booda kuma 1993 jechuudha. Gara Sudaaniitti ceene jechuudha. Akka kanaan baqattummaa fudhanne sana booda haala garaa nu mudate ergasii erga baqattummaa fudhannee boodas achi as deebinee of ijaarree bifa haaraatiin deebinee dhufnee wayyaanee lolaa turre jechuudha. Egaa akka kana gabaabamatti isa kan boodatti dhufuu dandeenya. Galatoom jaal milkeessa jaal gammadaa. Gaariidha qophii akkanaa kana agartee qophii kaayoo irratti nu affeeruu keessanii fi jaalbilloo hedduu galatoomii. Rabbi kaayoon haa bulchuuti jedha asumaanii agarteetini nama kaayoo qabutti fi taqqabuu danda'a warra kaayoo jala deemu rabbi haa godhuuti. Anammoo Gammadaa Xulaa jedhama bakkeen itti dhaladhee godina Gujii naannoo Booroo jedhan agartee Iyyaa fi Gannaalli lamaan jidduutti dhaladhe. Akka guddinaatitti ammooyyuu achi dhaladhu malee gara Liibaniititti yookaan ammooyyuu naannoo dhaloota kiyyarraa agartee dhaladhe kan afaan baradhe aabboon agartee waan kana barsiise maaliif jennaan diinaa fi kiyya na barsiise jechuudha. Yeroo ilkaan hin cabsatiin oromummaa xiyyaa beeka maaliif jennaan agarteetiin oromoon diinaan qabdu diinni si amaara. Hojii keessa dhalattee booranni si diinaa miti arsiin si diinaa miti waan jedhu agartee abbaa kiyyaa dhaalee guddadhe. Akkasumas ammoo falmaa diinaa kana agarteetiin bara 1975 meeshaa lafaa kaase wayyaanee dargii irratti jechuudha. Akkasumas agartee bara 1982 keessa Baalee keessatti ni cita miti? Guddaa keessanii achi keessaa bahuudhaan booda agarteetiin bara 1988 keessa karaa miseensa uleetiin caasaa adda bilisummaa Oromoo naqunnamaa ture karaa Sumalee irraa dhufee 89 90moota haga agarteetiin adda bilisummaa Oromoo 91 biyya seenutti. Akkasumas yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya seene qaama adda bilisummaa Oromoo jalatti ji'a 6 guyyaa 5 91 adda bilisummaa Oromootti jalatti dabalame achi asii agartee qaamuma kana jala jira. Ani ammoo agartee loltuudha waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Kanaaf dirqama natti kenname raawwataatuma ture kibba akkasumas kibba bahaa bishaan harargeellee dhuguuf reetuma agarteetiin karatti xiqqoo jalaa hafe hin beekatuyyuu. Kanaaf ammoo agarteetiin kennaa qooda qabsoo bilisummaa Oromootiin 99 ammajii guyyaa 15 lola diinaa gooneen agarteetiin qaama hir'achuuf ija eenyullee fufataadha. Ammoo qaama sammuun hir'anne qaama hir'ate malee nagaa qaba. Kun ammoo jechuun qooda uummata Oromoo toomaan kenne jechuudha. Warri qooda kenne warra agarteetiin har'a lubbuun hin jirre. Nuti ammoo lubbuun jirra agartee qooda warri gahaa kenne isaanii. Amma ammoo agarteetiin asoo hiree baqattummaan ta'in madaa'uudhaan akkasumas agartee karaa caasaa dhaabaa kanaatiin hospitaala dhaquudhaan achittis agartee mootummaan basaasa wayyaanee gara keenyaa yeroo agarteetiin nageessanitti achitti narra geessee na qabuudhaan booda agartee mootummaan kun naan baqattee hidhamaa ture. Achirraa ammoo yeroo hidhaa sanirraa dhaabni bitee nu baase jechuudha horiidhaan.
maaliif jennaan tuqmalee bira dabruu hin danda'u. Achirraa nu baasee Naayiroobii nu fidee dhaabni kuniin hiree baqachumaa himataa jedhanii moora toluu dhaqanii jechuudha. Waan duddaaf gara isaan beende jechuudha. Kanaaf hiree tanaas agarteetiin qooda qabsoo bilisummaa Oromootiin naa kenne, qooda jaallan wareegamaniitiin naa kenne, qooda kana asoo ani guyyaa tokko agartee biyya alaan bahan jedheen fayyeetumaayyuu mee waan biraa Oromoo illee bahuu dadhabe miila kiyya haaloo haa baafadhu as waan jedhu lakki akkanaa miti mee bakka tana yeroo hundaayyuu nuti hireen nuti qabnu guddoon agartee biyya alaa kanaa namoota hubannaa dhaabaa kana qabanuu fi agartee deeggartoota gahaa hin qabnu hiree tana eega argattee armaachi nama lolu hedduu qabna ati biyyuma alaa deeminaan jedhanii suma agarteetiin akkasitti bara 2004 keessa hoogganaa bilisummaa Oromoo kan naannoo san jiru jaalbobbaa gadaraatiin fagaan nagaggeessaniitiin agartee biyya alaa kana dhufe akkuma dhufeenis agarteetuma qaama jaarmaa bilisummaa Oromootti dhufe. Haa ta'uti galata rabbii haga ammatti agartee qaamuma kana jala jirra ammaas kun konyaa Oromiyaa jedhan agartee biyya keenya kana Minisoota keessatti argama. Kanuma jechuudha akka ta'een asitti agartee maal nuti tokko danda'a. Tole galatooma hundi keessanuu jaalgammadaa akkuma jettee waan fardii tokkorraa dhiiftee yeroo baalirraa kaanee Boorana dhufnu jaalli kun nuti karaa hin beeknu ture nama lama isaan isaa fi jaal abbaa biyyaa seenaa naa yaadattu har'a lubbuun hin jiru isaatu argamaa isaan lamaan kana qofaan nu keessaa karaa beekaa turanii. Amna dheeraa sanaa halkaniif guyyaa baatii tokkoo fi guyyaa torba baalirraa kaanee yeroo dirree kibbaatti deemnu namni karaa nu dabarsee laga gannaalee kana hunda nu daayisisee akka malee baatii tokkoo fi guyyaa sadiitti at least almost midhaan malee ka deemaa turre haala adda addaatiin foon waan adda addaa nyaachaadha. Waan san keessatti nama jaallan sana hundaa'uu baadhatee halkanii guyyaa nu dura bu'ee dukkanaa fi ifa keessatti nama nu dabarse keessaa tokko jaal gammadaadha. Kanaaf ansanumaan jaagaa anis waanuma isaan hojjetaa turan kana keessaa nama hojjechaa ture. Irra caalaa waan keenyaa yookaan waan kiyyaa caalaa jaallan arraan tana lubbuudhaan hin jirre kan seenaa isaaniitiin dhiiga isaaniitiin arra bakka kana geenye yoo dubbanne irra nutti tola. Yoo seenaa keenya kan himnu taate keessaa hin baanu jechuudha. Kanaaf sagantaa marii keenya karraatti deebina arra wanni irraa mari'achuu deemnu jaallan kun akkuma isin agartan gariin keenya miseensa nama qabsoo kana keessatti guddate afaan qabsoo kanatti baree gariin keenya immoo nama hojii siyaasaa dhaaba kana keessatti akka dabballeetti hojii geggeessaa ture. Arra wanni irratti mari'atuuf deemnu tokko waa'ee qophii bara haarayaa ayyaana woboodhaatii fi bara haarayaa kanarrattis gara boodaatti ni mari'anna. Akkasuma immoo olola yeroo ammaa mooraa qabsoo keessatti deemaa jiru haala woboo haala diinni keenya irra jiruu fi qeeroo biyya keessaa kanaas hanga sa'aan keenya nuuf danda'ametti tuttuquudhaaf ni yaallaa jechuudha. Dura yeroo ammaa kana keessatti gaafii duraa eegaluudhaaf jaal milkeessa irraa hin eegalaa. Yeroo ammaa kana keessatti ololli biyya alaa kana keessatti hedduu baay'ataa jira. Yeroon kun ammoo yeroo biyya keessaa ijoolleen kaa'imman keenya hedduu dhumataa jiranii. Jaallan ilmaan haati qoraan gurgurtee qaraasiftee haraqee gurgurtee qaraasiftee shuumoo gurgurtee qaraasiftee arra haati teenya ergachuutti hin jirtu kun mana hidhaa jiranii kun dhumaa jiran. Arra osoo daa'imman keenya akkasitti dhumaa jiru biyya alaa kana keessatti Oromoon bifa garagaraatiin olola garagaraa walirratti banee oofaa jira. Olola kana maddi isaa yookaan ka'umsi isaa maal sitti fakkaata? Irra caalaa yeroo ammaa kana keessatti namni diina balaaleffachuu dhiisee gara adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuutti deemaa jira. Kan afaan beekuu fi kan afaan hin beekne, kan waan himu beekuu fi kan waan himu hin beekne. Kunis ka'umsi isaa maal sitti fakkaata jaal milkeessa? Gaariidha jaalbilloo. Gaaffiin kun gaaffii belbeltuudha. Gaaffii yerootis. Akkasumas immoo ulfaataadhas. Deebisuunsaa akkaataa bifa adda addaatiin kan deebisamuu maludha jechuudha. Dhuguma akkuma tu jette qabsoon uummata Oromoo haala yeroo ammaa kana keessatti haala furtuu murteessituu irra geessee jirti. Yeroo haala
kanarra geenye jirru kana keessatti yeroo immoo ololli barbaachisaa hin taane mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bifa kanaan ho'ee ka'u baay'ee nama gaddisiisa. Ani akka nama tokkootti baay'ee na gaddisiisaa jira. Baay'ee gadduu qofatu hin taane hamma sadarkaa onnee nama deessuurraa nageessisee jira jechuudha. Silaa ture akka hawwii kootti akka hawwii qabsaawotaatti hawwii qabsaawotaa qofatu hin taane akka hawwii uummata Oromoo walii galaatti yeroo ijoolleen dhalataan qubee jenereeshiniin akka kanatti qabsoo kana abbootiirraa fuudhanii qabsoo fuulduratti deemsisaa jiran kana keessatti silaa ture inni biyya alaa jiru kunis inni biyya keessa jirus harka wal qabatee tokkummaatiin qabsoo kana fuulduratti deemsisuu irra ture. Kun ta'uu hafeeti bifa nama gaddisiisuun bifa beekamneen bifa beekamuuf bifa beekamneen yeroo ololli qabsoo kanarratti ta'utu sochii amma deemsifamaa jiru kanarratti gufuun yeroo kaawamaa deemutu argaa jirra jechuudha. Kun maalirraati isa jedhuufi dhugaadha kun ulfaataadha. Maalirraati isa jedhu kun xiinxala yookaan immoo qorannoo gahaa barbaachisa. Ani har'aa kanarraa ka'eeti je'ee lafa kaa'uu hin danda'u. Garuu akka hubannaa kootti akkuma hubannaa xiqqoo fi koo qabu yoon jechuu barbaade obboloonni koo ammaan dura bifa adda addaatti waltajjii adda addaa irratti affeeramanii rakkoo jiru kana xuxuquu yaalanii turan. Anis isuma sanan irra deebi'ee jechuuf hin jira jechuudha. Innis irra guddeessi of tuulummaa namootaa qabsoo karaa koo malee isa jedhu qabsoo hatuu jechuun isanni kan hojjetu gartuu tokko kan itti maqaa fudhachuu barbaadu immoo gartuu tokko jechuudha. Gartuu itti maqaa fudhachuu barbaadu otuman hojjetiin oduutiin afaan qofaan injifannoolee fi milkeelee argaman gara mataa ofii fi maqaa ofiitti isayyuu maqaa jaarmiyaa utuu hin taane maqaa dhuunfaatti namoota hawwachuu barbaadantu yeroo mul'atan argaan akka nama tokkootti kun ilaalcha mataa kooti. Sirrii ta'uu danda'a, dogoggora ta'uu danda'a. Kun immoo anaan na gaddisiisa. Silaa ture akkuma sila jedhee kun ta'uun hafeeti namu karaa dandahuun inni beekumsa qabu beekumsa isaan, inni maallaqa qabu maallaqaan, inni humna qabu humna isaan waan dandahuun karaa kallattii danda'e hundaan qabsoo kana finiinsuu, cimsuu, utubuutu irra ture. Iddoo silaa walitti gufuu ta'uu fi walirratti ololuu dhiifame jechuudha. Egaa kanaafuu baay'ee haala olola yeroo ammaa jiru keessumattuu feesbuukii, sooshaal miidiyaa garaa irratti dhageenyuuf arginu yeroo ilaallu xiqqoo na gaddisiisa. Sila akkas ta'uu irra hin turren jedha. Namni mana tokko ijaaru wanno waliin saamuu jedha. Sila inni karuma dandahuuti mana sana ijaaruutu irra ture. Walii galteetiin wal hubannootiin. Akkan ilaalutti amma garuu kana ta'aa hin jiru. Maal fakka ta'e an tokko akka xiinxala siyaasaa yookaan immoo hubannaa siyaasaa totuu hin taane akka nama amantiitti yeroo inni ilaalutu jira. Kun maalirraati yaa Waaqayyoo? Kun waaqarraati? Maaliif Oromoon yaadisaa gara tokkootti luucca'uu dhiise maaliif wal baqata? Keessumattuu immoo wanti kun yeroo baay'ee jaalluwwan koo wajjin nan haasaan dheeressoo ta'e na dhaabsisi.
yeroo baay'ee adeemsa qabsoo keenya kana keessatti qabsoo uummata Oromoo keessatti yeroo qabsoon keenya milkaa'uuf jedhu tarkaanfii tokko fuulduratti tarkaanfatu gufuun keessaa isa mudata. Kuni adeemsuma seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti yoo ilaalle dhufaa kan nufaana jirudha jechuudha. Kanaafi ammas haalli nu mudataa jiru yeroo itti dargaggoon qeerroon bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoorraa abbaan ijoolleen abbaa malee dhalattu quba qabaadha. Dargaggoon qeerroon har'a biyya keessatti qabsoo sochoosaa jiran du'a harka qullaa diina meeshaa miila hamma funyaanitti hidhatee jiru fuuldura dhaabbataa bilisummaa isaaniif bilisummaa saba isaaniif lolaa jira yookaan qabsaa jiranii callisanii lafaa ka'anii miti kan isaan dhufan. Callisanii immoo miti hundee tokko malees miti kan isaan ijaaraman. Hundee qabu waan isaan irratti ijaaraman qabu. Maal irratti akka ijaaramanis qabu. Dudduuba isaanii eenyu akka jirus immoo beekamaan isaanis immoo yeroo adda addaatti of ibsaa jiru jechuudha. Garuu waan biyya keessaa waa'ee qeerrootti deebinaa waanuma. Tole wanniin jedha. Kanaafi yeroo akka kana qeerroon qabsoon fuulduratti deemaa jiru kana keessatti moroolla akka kanatti ta'u nama gaddisiisaa gaarii hin turre. Kun furmaanni isaa ammas garuma yaada tokkoo fi hunduu karaa danda'uun walirratti ololuu fi walirratti gufuu ta'uu dhiisee karaa itti qabsaa'uu danda'u qabsoo fuulduratti deemsisuu danda'u irratti hojjechuu danda'uudha isa jedhuun inni yaada. Fayyaa ta'e jaalgammadaa wanni itti hidhaatu jira kanarratti. Gaariidha. Gabaabsitee. Wanna kana beektaa waan akka tuquu barbaade xiqqoo jaalle haa galatoomuutu agartee waan hedduu keessa ibse waan kana agartee egaa namni dhukkuba tokko qabu afaan waliin lagatuu jiran dhukkuba har'aa adda bilisummaa Oromoo keessa dhalate keessaa tokko waan taateef waa tuttuqeetuma dabra. Takka ammoo iyyuu jaalawwan isin hubatu qabdan waa takka natti dhagama maal jennaan waan jirurraa dubbatanii adda bilisummaa Oromoo hin jiraafnurraa dubbatanii jechuudha. Waan jirurraa nam hinaafa waan jirurraa nam dubbata. Tigreen gabrofataan kennan nurraa dubbataa jira. Kan ammoo agarteetiin hinaafa yookaan ammoo mataa nu dhalatteetti nurraa dubbataa hin jirraaf nurraa dubbatee tan ammoo gara tokkoon abdiillee akka qabdan tuquu barbaadeeti. Haa ta'uuti ammoo iyyuu akka ayyaadutti namoota kun maaliif akka kana ta'an hin beeku. Jaalli kiyya tuqee jira agartee yeroo qabsoon tun guddattee bakka takka geettu waatti dhalataa kan inni jedhu kun sirriidha. Anis mataa kiyya keessa jira. Walumaan jirra bara 2000 keessa waan dhalate hin beekna. Yeroo sanatti qabsoon ta'e akkam jirti finiinteetii fi qabaatee jirti jechuudha. Akkasumas bara 2008 keessa yeroo fincilli hamaan agartee inni qabsoo sanarratti adda bilisummaa Oromoo keessatti dhalate. Akka waan deebitee akka qabsoon hin dhalannetti silaa godhanitti akkasuma jechuudha. Humni kennas jaarmaayi kennas agartee guddatee bakka takka gahee jira jechuudha. Kan ammoo iyyuu dhukkuba kana beekneetiin hubachuun barbaachisaadha. Wanni isaa ilmi namaa kunini harka abbaa qabuun ibidda qabuun hin ta'u. Qabsoon ibidda namni silaa ifii qabataa jechuudha. Qabsoon hawwiin hin taatu. Wanni itti dabaluu barbaadu qabsoon hawwiidhaan hin taatu. Qabsoon hujatanii dhagartee itti beelawanii itti dheebotanii sammuun itti yaadanii qabeenya itti baasanii yookaan ammoo warri dirree jiru wareegama baaseetiin qabsoo godhaa jechuudha. Warri biyya alaa jiru qabeenyaa fi yaadaan qabsoo godhaa jechuudha. Amma ka qabsoo kana rakkisaa jiru kan biyya alaati waan biyya keessaatii miti waan gara dirreetii miti. Maaliif jennaani wanni amma hadhaan tukkaateefi dhagarteetiin shakaaltoti qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turan. Kun karaa qawweetiin Oromiyaa bilisoomsinaa jedha. Kun ammoo karaa nagaatiin Oromiyaa bilisoomsinaa jedha. Argaa jirtan lafarratti argaa jirtanii jechuudha. Waan kana lafarratti argaa jirraa jechuudha. Kanatti qabsoo kana shakaalee amata 40 kana hunda gagarsiisaa jira jedhee amanaa jechuudha. Akka nama tokkootti ta'anii. Kun ammoo galata rabbii amma bara kana karuu itti waraana bilisummaa Oromoo itti diiganuuf adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisan waan dhabaniif. Maaliif jennaan cimina adda bilisummaa Oromoo waan jabaateef. Hicciitii adda bilisummaa Oromoo waan qabatamuu danda'eef. Waraanni bilisummaa Oromoo tikisaa waan jabaateef akkasumas keessaa alaan haqa danda'u
dhaabni kun dabballoota isaan leenjifateetiin keessaafuu agarteetiin gurmuu qabsaa'ota biyya alaa kanas ta'ee keessas ta'ee agartee leenjifatee waan qopheeffatee akka dansaa qabuu fi karaa ittiin seenan dhabanii agarteetiin lolli isaanii lola kompiitaraatiif lola baastokii irratti deebi'eeti jechuudha. Kan ammoo ka jalaa baanuun egaa agarteetiin tokkummaan jalaa baana. Nuti nama kana balaaleffachuu miti dhaaba nama balaaleffachuu miti kan nuti barbaannu maali bilisummaadha. Addi bilisummaa Oromoo kan inni dhaabateeti kaayoo uummata Oromoo gabrummaa irraa kaasee bilisummaa geewuu qofa jechuudha. Kanaafi jaarmaya kamuyyuu kan walitti qabame addi bilisummaa Oromoo hin kabajama. Garuu waan nama agartee dhaaba lafarra addunyaarra facaate tana dhaaba agartee adda bilisummaa Oromoo keessaa lalattee lafarra facaate tana keessa ammoo adda bilisummaa Oromoo callaarra duulanuuf wallaalee jechuudha. Diina moo ofii raayyuu walii wallaalee ala kanama tokkootiin naaf hin galle jechuudha. Waan kana hawaasi keenya hubachuu qaba beekuu qaba. Namni irratti duulanu kun wayyaaneen hin dhaabatte. Arbi kana afaan timeetii miti dubbiin. Wayyaaneen tan ka uummata Oromoo gabroonfatte. Ka barattoota keenya fixaa jirtu. Ka agartee qabeenya keenya saamaa jirtu. Kan agarteetiin dabballoota isaanii biyya alaa kanarra leenjistee horii itti gannattee agarteetiin akka uummanni Oromoo wal dhageenne godhaa jirtu. Wayyaanee kunooti jechuudha diinni saba Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo saba Oromooti diinaa miti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo saba Oromoo mitiyyuu saba biccu ka achi keessa jiru hundaayyuu wanni isiin dhaabattee mirga isaanii illee tiksuuf mirga uummata Oromoo kabachiistee mirga uummata isaanii illee tiksuuf addi bilisummaa Oromoo dhaabattee kanaaf agarteetiin hawaasi keenya bakka jiru hundatti hubatuu qaba. Dhaabni ifii dhaaba jedhu miseensa ifii to'achuu danda'uu qaba. Ka agartee masaanuun adda bilisummaa Oromoo dhalatte hundinuuyyuu miseensota ifii to'atee arrabarraa gorsuu danda'uu qaba. Beekuu qaba. Agarteetiin naamusa itti kennuu qaba. Namni yoo naamusa hin qabne agartee bakka takka illee hin ga'u jechuudha. Abaarsaa fi arrabi eenyullee hin guddisu, eenyullee hin xiqqeessu jechuudha. Asoo agarteetiin namni adda bilisummaa Oromooti gala akka yaadutti addurreen beektaa yoo foon lafa jalaa hatte haga fiiddee waan gootuun qabdu lafuma santi dhiittee biraa deemti jechuudha. Lafarratti ijaaramte addi bilisummaa Oromoo agarteetiin gosaan hin jaaramne manaan hin jaaramne agarteetiin balbalaan hin jaaramne amantiirra hin jaaramne kanaafi rabbi jalan dhiisaa jennaan addi bilisummaa Oromoo dhiisaa jennaan agarteetiin kaayoo bilisummaa waan callaa deemuuf kaayoo bilisummaatti waan deemuuf nu jala hiriiraa jennaan akka miseensa dhaabaatitti bakka jirtanu if ijaaraa wal ijaaraa addi bilisummaa Oromoo jalaatti hiriiraa yoo bilisummaa feetan taate namni bilisummaa feetan akkanan ta'uu jechuudha. Warriiwwan ammoo agartee olola oofan miseensota addi bilisummaa Oromoo illee badi yoo isinin jedhan ati jiraadhu jedhaan maaliif jennaani gara itti deemnu beennaa waan itti deemnu beennaa waan irraa kaane beennaa waan deemnu beennaa jechuudha. Namoota waan hin beenne waan itti deemu hin beennetti yeroo garii agartee waan akkanaa kana uumaa jechuudha. Kan nama balaaleffata yookaan nama arrabsaa jechuudha. Kanaafi haja baanii jedheetiin waa galmatti dabaladhaa jechuudha kanuma tokkooti. Tole galatoomaa isin hundinuyyuu waan hedduutu hixanii jirtanii ani waan gabaabaa tuqeetiin bira dabraa akka dhaamsaas ta'ee waan kana goolabuu barbaade dhimma kanarratti akkuma isinuu jettanii adda bilisummaa Oromoo kana dhabamsiisuudhaaf diinni maallaqa miliyoonaan irratti bobbaasee irratti gannaqee dalagaa jira hangaarraa. Addi bilisummaa Oromoo mootummaan dargiis kunis dhabamsiisuu hin dandeenye. Akkasuma immoo rakkina keessa qabsoo dhalateerraa yeroo adda addaatti dhaabni garaagaraa maqaa adda addaas baafatee maqaa abaa'os baafatee dhaaba kanarraa bahaa ture. Istiin dhaabni kun bakkuma jira jechuudha. Kan bahe kun waggaa 1 2 3 4 5 10 turee deebi'ee dhaabuma kana balaaleffataa jechuudha. Oromoon waan jettu bara abaar mallaa bitaatu mallaa mirgaa hamataa jiran. Gariin namaa hedduun dhaaba kana balaaleffataa jiru yookaan waan hin beeknes waan beekus dubbataa jiru. Tarii dheebuu bilisummaadhaaf qabu kun bilisummaan kunis achi dheerachuudhaan maaliif akkanan taane lacceellummaadhaaf yookaan abbummaadhaaf dhaabni kun maaliif akkanan goone maaliif diinan cabsine maaliif biyya bilisoomsine maaliif akkanan goone kan je'ee onneedhaaf gariin isaa kan keessatti dadhabaa tures kan kanarraa aariidhaaf yeroo tokko tokko dubbatu hin jira. Akkasuma immoo warroonni kana keessa diinninis maallaqaan bitee kana keessatti Oromoo wal nyaachisuudhaaf irratti bobba'aa jiru hedduudhaatu jira jechuudha. Waan kana hundaa'uu adda baafnee beekuu qabna. Kun dhugaadhaa kana adda baasuudhaaf qormaata cimaa barbaachisa. Isa kana sirreessuudhaaf dhaaba kana gartee miidiyaa irratti yeroo ammaan tanaa namni hundinuu telefoona harkarraa qaba. Feesbuukii laayina isaa irraa kafalataa.
social media garagaraa abbaatu qaba. Waan kana namni telefoona keessirra cufuu hin danda'u. Garuu namni aadaa fi hoodaa fi safuu qabaachuu qaba. Oromoo waan dubbatu qaba, waan hambifatu qaba. Dubbii bakka sadii kaayatan jiran, takka arrabarra kaayatan, takka laagaa keessa kaayatan, takka garaa keessa kaayatan. Hedduun namoota waan kana godhanii nama bifa adda addaatiin qabsoo kana keessatti illee dirqama garagaraa fudhachaa ture gariin isaanii jechuudha. Yeroo dhaaba kana dhaawan dhaabni kun laata gaafa isaan keessa jiran gaarii turee eega isaan keessaa ba'an ammaa ta'e maaliif akkas ta'a yeroo isaan kana dubbatan oo jaallan kaleessa biraa wareegaman kan lafeen isaanii awwaala dhabdee holqa bufaa buutii keessaa shimbirroo bishaan dhugaa jirtu kanneen mana hidhaa keessatti waadamaa jiran haadha ilma dhabde abbaa ilma dhabe obboleettii daa'imman yataamaa lafarra ciisaa jiru kun itti mul'atu eenyu gammachiisuudhaaf eenyurraa badhaasa fudhachuudhaaf wanni arraan tana nuti dubbannee miidiyaa irratti gadhiisaa jirru kunoo dhiiroo haqamuuf ta'a. Nuti hoo addunyaa kanarra hin jiraannu hiriyaan qabnu saahiban qabnu aadaatti waa wal gaafannu qabnu namni waan hedduu tokko laaluu qaba jechuudha. Kan jiru wanna jechuudhaaf gartee Oromoo waan jettu beektaa nama jibban ajjeesanii biyya jaalatan irra taa'anii jiran. Olola kanaa miidiyaa irratti baanee waan kana akka nama badhaasni qophaa'ee fi jiruutti mooraa Oromoodhaatii fi dhaaba kana diiguun waan hedduu nama gaddisiisaati. Wanni kun ammas waan deebi'ee isinillee seenaalleen isin gaafatu isinillee hordofuu ta'a. Oromoo arra yoo danda'ame yeroo ammaa kana keessatti namni gabbahee qabsoo kanaaf tinnisa waan danda'u godhuu qaba. Yoo dadhabe waan hunda yoo dadhabe immoo yoo harka maratee cal'isee caqase Oromoo gargaare gabbahee ammoo namni yoo waa dubbatu waan beekurraa yoo dubbate gaariidha. Wanni haasawni ilmi namaa haasawu waa sadii faayidaa qabaachuu qaba. Tokko jiruurratti si gargaaruu qaba. Ummata Oromoo walitti fidee bilisummaa kanatti oofuudhaaf faayidaa qabaachuu qaba. Isa kanarraa kan hafe immoo addi bilisummaa Oromoo akka namoonni yaadutti keessaa gabbaanis fottoinis dhaabni kun jira hin jiru jedhamees ololli garagaraa soofamee jira. Faca'uu hin dandeenye, diinnis facaasuu hin dandeenye. Olola kanalleedhaanis dhaabni bilisummaa Oromoo faca'ee akka namni barbaadu kanatti ta'uuf hin taa'u dhiiga namaa gootota hedduu qaalii irra dhuman santu teessaa jira. Yoomillee warri dhaaba kana buursanillee dhaaba kana fonqolchuudhaaf tattaaffii godhanii dadhabanii jiran. Kan dabrerraa barachuudha qabna. Namoonni waan kana geggeessan gara biraatiin ammoo laalaa hedduu isaa namoota waggaa yoo xiqqaate waggaa 3, 4, 5 waggaa 10 waggaa 15 ol dhaabuma kana balaaleffatan. Hay kan dalagu kan biraati ijaan qalaan gogaan urujanii inni balaaleffatumaa fi qeequudhaaf uumame. Inni oomaan dalayne waggaa 5, 6, 7 kana keessatti yoo Oromoo fi waa dalaga jee waan tokko dalaguu danda'a ture akka Oromoodhaatti individual namnummaan dhuunfaadhaan yoo lafaa ka'ee arra yataamaa haati ijoolleen irraa dhumte sana yoo biyyatti gargaare yoo ka'ee waan tokko godhee Oromoodhaaf waan tokko godhee jira jechuudha. Kan bilisummaan dhiiga abbaan beeyneen hin dhufu kan inni taa'ee qeequ kan inni taa'ee kaan faarsee kaan ajjeesee kaan arrabsee arrabumaan gartee arrabni arraba kanaan kaan faarsee kaan ajjeesu tokkollee nuu hin dalagu jechuudha. Kanaaf bifa kanarraa at least xiqqoo of jijjiiruu qabna. Waan kanaan wanni dhufaa hin jirtu. Oromoon dhaabni kun qabeenya uummata Oromooti. Dhiiga Oromoo keessanis dabalatee kan biraatis hedduutu irra dhume. Dhumaas jira. Borullee dhumuuf ta'a jechuudha. Kanaaf gartee ololli kun olola ijaaraalleedhaa miti. Olola ijaaraa qeeqmaa dhugaadha. Biyya kana keessatti biyya nu keessa jiru biyya alaa kana keessatti namni miidiyaadhaatti bahee pirezidaantii isaatis hojjettoota gartee koongiresii fi seeneetara kanneen adda addaa miidiyaa irra bahanii qeeqan. Waan kanallee ni ilaalla. Dhiiroo haala kana addaatti goonee jirra. Goonee jirra. Okay, yoo kana goone hoo waan namni qeeqaa jiru sana akka gaariitti adda baafannee jirra. Namni dhimma kaayoo irratti akkaataan itti waa qeequ hoodaa fi safuu eeggateeti pirezidaantii biyyasaa, seeneetara biyyasaa, koongiresa biyyasaa qeeqa. Sigalee daangaa hin bahu, hin alagoomsu. Sigalee at least waan hedduu waan positivii fi negatiivii waan gaarii fi hammeenya isaa wal bira qabee irraa dubbataa jechuudha. Akkuma jirutti bariisee lafti dhiitee lafaa kaatu telefoona isaa if dura qabee yookaan kompiitara isaa banatee waan Oromoo kana facaasu irratti hin bobba'u jechuudha. Mee ilaalaa akkaataa biyyi kun itti wal qeeqaa jirtu, akkaataa biyyitti wal criticize godhaa jirtu, laayina kam eeggatti. Waan garii kan isaan namoota waan akkasii dalaganillee fireen kennineetu jira jechuudha. Kanaaf hoodaa fi safuu qabdi Oromoon waan dubbattullee beekti, waan dubbattullee qabdi, waan waliimattullee qabdi. Dhiiroo yoo hiriyaa qabaattan hiriyaa wal dhaaba. Yoo aalii qabaattan, yoo jaalala qabaattan haa wal gaafannu. Bifa kanaan wanni dhufu Oromoon kaleessa wal abaarsaanii miti bakka kana ga'e.
wal facaanii miti. Walitti hangi walitti amanuu fi kaayoo kana qabatee bosona seenee duula bara dheeraa kana keessa dabree qabsoo Oromoo kana bakka kanaan ga'e jechuudha. Jaallan har'a qabsoo kana hoogganaa jiranis hambaa jaallan wareegamaniiti. Kanaaf isa kanarraa yoo fuula deeffannee akkaataa itti waan gaarii dalaguu dandeenyu irratti yoo waliin hojjenne gaariidhaa jeetiin amanaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan kanarratti eegaan hangana jee booda kan itti aanu Okay, aye. Ishee kanarratti waan xiqqoo dabalachuu barbaade waan tuqaan amma waan baay'ee barbaachisaadha waa'ee olola dhaabaa irratti yeroo ammaa kana oofamaa jiru laashisee waan ta'eef xiqqoo ishee kanarratti itti dabalachuu barbaade waan xiqqoo tokko. Adda bilisummaa Oromoo ololaan kan diigamu miti isinis jettaniitu hundi ummati Oromoos ni beeka. Otoo ololaan diigama ta'ee wayyaaneenis ta'ee dargiinuu dhabamsiisee ture. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaa tokko bira darbee yeroo ammaa kana ayidooloojii ta'ee jira jechuudha. Uummata Oromoo keessa sammuu uummata Oromoo keessa seenee gadi fageessee bakka qabatee jira jechuudha. Dugda uummata Oromoo keessa seenee jira. Kanaaf eenyuyyuu har'a ololaan firris ta'u diinni ololaan adda bilisummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Maaliif yoo jettani adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaa aangoo barbaadu qofa deemu miti. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaa bilisummaa haqa dhugaa uummata Oromoo qabsoo godhudha. Kana jechuun immoo Waaqayyo yeroo saba uumu nama uumu mirga dhalootaa uumamaan namaaf kenne saba tokkoof kenne uummanni Oromoo akka sabaatti dhabee jira. Kan inni dhabes immoo namaan dhabe garboonfattoota isaatiin dhabe. Isa kanatti deeffachuufiti haqaaf qabsaa'aa jira. Kana waaqnis namnis deeggaruu kan qabudha. Haqa mirga guutuutti qabachuudha adda bilisummaa Oromoo kanaaf qabsaa'u. Kanaaf egaa dhaaba haqaaf dhugaaf bilisummaaf qabsaa'u lolu eenyuyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Barri hammam dheerattullee qabsoon bilisummaaf gaggeeffamte utuu bakka ishee hin gahin haftee hin beektu. Seenaa keessatti yeroo ilaallu kana hubannaa jechuudha. Kanaaf obboloonni keenyi warrumti dhaaba kana keessaati haala adda addaan bu'aa mataa isaaniifis haa ta'u yookaanis immoo haalumti itti ta'uu didee dhaaba kana keessaa bahanii dhaaba mataa isaanii ijaarratanii jiran dandahamnaan ani akka nam tokkootti ejjennoo tokkoon qaba. Amma namoonni uummanni Oromoo biyya keessaallee biyya alaa dhaaboleen Oromoo tokko ta'aa jedhu tokko ta'uu hin danda'an. Borus har'as ani kanatti amana. Dhaaboleen Oromoo dhaaboleen siyaasaa Oromoo jechuu kooti yoo dhuguma yaadaaniti adda adda bahanii jiru yoo ta'e yaada waan ta'eef yaadi nama tokkoos dhaaba tokkoos kabajamuufii qaba. Kanaafuu yaada isaa qabatee yaada tokkummaatiin gara isa tokkoon isa hojjechiisuu danda'utti tokkummaa irratti hojjechuu danda'a. Kanaafuu gara tokko ta'uun hin dandahamu. Keessumattuu dhaaboleen siyaasaa. Uummanni Oromoo namoonni tokko garuu akka malee kan hubatantu jiru. Uummanni Oromoo akka tokko hin taaneetti uummanni Oromoo tokko ta'uu qabu maal akkasii kan jedhamu jira. Uummanni Oromoo dhalootaan tokko eenyuun gargar baasuu hin danda'u. Dhaaboleen siyaasaa Oromoo 100 ta'anii 50 ta'anii 5 ta'anii uummata Oromoo tokkummaa isaa diiguu hin danda'an. Dhugaadha yaada gargar faffacaasuu danda'u ta'uu malu. Isa kanaafi kanan jechuu barbaadan waa'ee ololaa kanarratti warri
Oromoo ta'anii dhaabolee siyaasaa mataa isaanii qabaatanii dhaaba kanarratti shanee jedhanii ololani otoo olola kana dhiisanii waan dandahan otoo hojjetan lafarratti oduutiin miti maas miidiyaatiin miti feesbuukiitiin miti paaltookiitiin miti kun ta'uu man qabu yeroo tokko antillee bolootuma tokko yeroo isaan barreessanii deebii barreeffama isaanii yeroon kennuufitu jira maalan jedha olola dhiisaati oduu dhiisaati lafarratti lafa bu'aati waa hojjedha hojiitiin caalaati argama kanan jechaa jira jechuudha kanafis immoo barbaachisa addi bilisummaa Oromoo eenyuunu taanaan hojjete jennaan ni deeggara malee gufuutti ta'ee sin beeku maaliif hawwiimti addi bilisummaa Oromoo yeroo fakkeenyaa fi anama dabballeedhaaf hin jedheen jira yeroo dabballummaa nu barsiisu maalimti akeekumti dabballeeyyuu miseensa horee nama horee akka hundi akeeka adda bilisummaa Oromoo qabatee akka hundi qabsoo kana jala hiriirudha kan hawwiinsa kanaafuu erga namni tokko kan mujaarmiyaan tokko yoo qabsoo kana deeggare diina irratti dhagaa tokko yoo darbate akkamittiin jibbare jibbuun danda'u kun hawwiisaati kana kan nuti barsiisaa turre kana kan nuti hawwaa turre kanaafuu dhaabni kun gonkumaa eenyurrattu yoo dhuguma qulqullummaatiin ni qabsaa tokko gufuutti ta'uus hin danda'u dura dhaabbachuus hin danda'u kan dhaabni kun jedhu kan nuti jennu akka qabsaa'ota tokkootti olola dhiisaa lafa bu'aatii socho'a ispeeshaalii warri biyya alaa jirru kun kan nuti gochuu dandeenyu waan lama yeroo baay'ee namoonni garaa garaa jechaa jiran waan lama irra guddeessa qabeenyaanii ikoonoomii jechuudha inni lammaffaan immoo dippiloomaasii kan kanarra darbe baay'ee hin jiru jechuudha kan nuti gochuu dandeenyu mee inni dippiloomaasiin nu achaa ta'u irra guddeessa qabeenya kan baay'ee na gaddisiisu haasaan dheeresse malee kan baay'ee na gaddisiisu yeroo ammaa kana Oromootuma baranne jedhanii aktivistoota ofiin jedhan qeerroon biyya keessaa uummanni Oromoo biyya keessaa maaloo qawwee nuu bitaa akkamittiin bifa kamiin wal ijaartanii maallaqa qabdan walitti kurfeessitanii karaa tokkoon daandii tokkoon eessan nu qaqqabdu jedheeti iyyaa jira uummanni kana dhiisaniiti waan nama gaddisiisu an onnee korraan naasaa jira tarii haasuma koo keessattu dogoggoruun ammalaa baay'ee emotional ta'e naasaa kana dhiisaniiti especially Atlantaa fa'aarratti kana dhiisa waa biraa haasa'u jechuudha waa biraa haasa'u uummanni Oromoo kan inni jedhu waa biraa qeerroo waan inni gaafataa jiru waa biraa har'a beektonni keenya aktivistoonni keenya kan isaan haachaa garuu seenaa Haayile Sillaasee seenaa Minilik seenaa Dargii wayyaaneen akkas turte kana xiinxalli no kanan barbaadu miti xiinxala kanan barbaadu akkamittiin har'a qabsoo har'a jiru bakka amma jiru kanarraati kun duratti furgaafachiisna isa jedhu ta'uu qaba kan baay'ee mana gaddisiisaa jiru aktivistoonni keenya tokko ija kan ta'an har'a uummanni Oromoo iji isaanii irra buufatee jiru woboof rikoognaayizi kennaan jiran kan baay'ee nama gaddisiisu akka woboon tasuma hin jirreetti lafa kaa'u dhiiroo ilmaan Oromootiin warri bosona keessatti rakkataa jiran qawwee baatanii diina lolaa jiran hammumna isaaniitti waan itti hammum isaaniitti gama isaaniin waan itti hir'ate hin jiru gama keenyatti hir'ate guutuu fi dadhabne waan isaan barbaachisu meeshaa jechaa jiru rasaasa jechaa jiru kana loltuun tokko immoo otuu hidhannoo guutuu hin argatin akkamittiin loluu danda'a kanaafuu ani kanan jechuu barbaadu olola dhiisne maaloon jedhan anammayyuu uummata Oromoo biyya alaa jiran kana aktivistoota jedhanii odeessan kanan kadhachuu barbaadu maaloo seenaa dhiisaa siyaasa waggaa 40 odeessine yaaki siyaasi amma yeroo ammaa siyaasi bu'aan qabu
wayyaaneen tokkoof tokko jechi isheef galuu danda'u qawwee qofa. Qawween uftee biyya qabattee qawween qofa buuti. Yeroo karaa nagaan kan jedhu abadan hin jiru kana yeroo baay'ee namoonni garaa garaa irratti dubbatanii jiru. Kun immoo namoonni dubbatanii batu hin taane ani akka nam tokkotti ejjennoo kooti. Sirriidhas immoo dhugaadha. Oromoon humna ta'ee bahu malee bilisoomuu hin danda'u. Karaa nagaan namni arjooma bilisummaa namaaf kennu gonkumaa hin jiru. Isa kana kan hin jala sararuu barbaadu olola haa dhiisnu maaloo karaa dandeenyuun haa qabsoofnu. Kan na gaddisiisutu billoo jaallowanuma kaleessa mooraa qabsoo keessa turan har'a bahanii yeroo dhaaba kanarratti ololantu na gaddisiisa. Hoogganaa turan hoogganuma dhaabaa turan waay beeku akeeka dhaabni kun qabsaa'onni achi keessatti dirqama fudhatanii har'a qabsoo kana beelahanii dheebotanii gidiranii qabsoo gaggeessaa jiranii aangoo miti kan isaan qaban. Yeroo baay'ee namoonni ishee kana jala sarareen dubbachuu barbaada carraa har'aa argadhe. Namoonni ijoollonni feesbuukii kana irratti waa'ee qabsoo haa beekanis hin beekanis gariin isaanii hin beekanii qabsoo maal akka ta'e. Qabsoon eebuu, daaruu, gidiruu, fedhii uumamaan namni tokko qabu. Ofitti hir'isanii lubbuu ofii wareeganii akka qabsoo godhan gariin kan hin beeknetu jiru. Maqaa qofa beeku. Gariin immoo beeku otuma beekanii waan tokko kan immoo jaala isaanii qabsoo irratti wal dhaban irraan kan ka'e nama sana aarsuuf jecha yeroo qabsoo uummata Oromoo irratti daba hojjetan fa'aatiin argina. Kanaafuu ani kanan jechuu barbaadu maaloo warri keessumattuu waa'ee qabsoo kana beektan olola dhaaba kanarratti dhiisaatii diina irratti fuulleffadhaa. Walirratti ololu haa dhiisnu. Yoo kana taane qofati bilisoomuu dandeenya. Ani ammayyuu tokko taane jechaa hin jiru. Tokko ta'uu hin dandeenyu gara fuulduraatti qabsaa'onni. Uummata Oromoo jechuun komitan. Uummanni Oromoo eenyuu gargar diiguudha. Waggaa 150 diinni irratti hojjette gargar diiguu hin dandeenyu. Uummanni Oromoo daranuutti jabaate tokkummaa isaa mul'ise uummanni Oromoo akka uummataatti. Har'a kanneen haasaa jiru waa'ee mooraa dhaabolee siyaasaati. Dhaaboleen siyaasaa immoo boruuf taanu tokko ta'uu hin danda'u. Garuu walii galteetiin walirratti ololuu dhiisanii gufuu walitti ta'uu dhiisanii fuula isaanii fuulduratti wayyaanee irratti xiyyeeffatanii hunduu karaa danda'uun qabsoo gochuun ni danda'ama. Kanan jechuu barbaada ishee kanatti da'uu barbaade adda bilisummaa Oromoo immoo aayidooloojii uummata Oromooti malee dhaaba siyaasaa qofayyuu miti jechuun barbaada. Tole galatoomii jaal milkeessaa yaada dheeraallee tuttuqxee gaaffiitti aanullee keessa babaatee turte. Mee atilleen haga tokko tuttuqxee jirtaa mooraa Oromoo mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsuu isa jiru. Kanarratti akkuma atu jettee tokkummaan Oromoodhaa Oromoon tokko dhalootaan tokko dhiigaan tokko hiree tokko biyya tokko saba tokko ganama baranne kana ogguma qabsoo kana seennu uummanni Oromoodhaa uummata dhiigaan tokko kan biyya takka walitti qabu kan hiree tokko walitti qabu jechuudha. Waliinis qabsaa'ee gamtaadhaan bakka kana ga'ee jira. Mooraan qabsoo kunoo akkamitti tokkoomuu danda'a? Tokkummaan mooraa qabsoo barbaachisu amma alagaan waan kana nuti illee deebineetuma akka ololaatti itti fayyadamaa jira. Oromoon hanga tokko ta'utti hin bilisoomuu jira. Oromoon tokko ta'u malee bilisummaan hin jiru. Oromoo yoom adda ba'e tokko. Oromoon waliin du'aa jira, bahaadhiyaa kaabaa kibbarraa kaasee waliin du'aa jira. Kuni meeshaa alagaati hoggaa kana hafarsinu jechuudha. Waa'ee mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsuu isa jiru kanarratti mooraa Oromoo kana tokkoomsuun tokkummaan barbaachisaadha ee barbaachisaadha. Tokkummaa akkamtu barbaachisa? Isa jiru kanarratti waan gabaabduu jaatillee waa tuttuqxee turte dhuguma tokkummaan nu barbaachisa.
tokkummaa akkamtu nu barbaachisa. At least dhaabonni Oromoo kun hedduun isaa warroota dhaaba kana keessa achi bahani. Achi bahanis tattaaffii silaa lakkii karaan kun dheeratee hogganni kun laafaadha. Hogganni kun hin dalagu hedduu jedhanii bifa garagaraatiin dhaaba kanarraa achi bahanii jiran. Yoo dhaabni kun hin dalayne tarii yoo achi bahan asitti qaamni isaan ukkaamsee taa'u yoo jiraate. Yoggaa achi bahan silaa dalaganii waan gaarii tokko Oromoodhaaf yoo fidan as dirqama lakkii bilisummaan adda bilisummaa Oromootiin malee dhufuun qabdu jee namni dura dhaabbatu hin jiru. Bilisummaa isaan fidan sana eenyuufuu Oromoof waan ta'eef nuti hundinuu ni fudhannaa irratti sirmaannee gargaarree bira dhaabbanna. Yoo tiine ammoo achi bahanii bilisummaa saniis fidaa hin jirre asiis dalagaa walitti hin dhiifne namtichuma wayyaalee miila nyaattee miila lafatti rigee aboo miila maa lafa riidaa jennaan miilli hunnaafis miilan ta'u wayyaaleefis nyaatan ta'uu jedhan akkasitti lafatti rirriitaa jiran. Kaleessa kan irreen qabaa ammaan bilisummaa fidaa baatii muraasa keessatti waggaa muraasa keessatti je'uus iflaalee jira. Bifa sanaan adda dhiibamee bilisummaan kun akka yaadame sanitti dhufuun laafaadhaa miti. Tokko taaneetu itti ba'uu dadhabnee jirra. Warroonni bifa akkasiitiin Oromoo kana akkasumatti gargar dhiibamaa deemnu kuni yoo kaleessa milkitti fudhanne yoo kaleessa asitti dalaguu dadhabne achi baanee dalayna firii taanee dalayna jedhamu tattaaffiin godhamee ture. Ammoo sun hundinuu jibbaatamee jira. Arraan tana at least namni kun gartee of ilaaluu qaba. Oromoo dhumaa jirtu kanallee ilaaluu qaba. Hogganni dhaaba kana keessa achi baanis dhaaba biraa uumanis kanneen bakka garagaraatti callisanii immoo haaluma jiru kanarra harka maratanii ta'anis wanni badaa jiru kun waan isaaniiti. Wanni badaa jiru kun dhiiga jaallan isaanii biraatti wareegamne kan isaan umrii ijoollummaa fi dhaloota isaaniitti fixatanii keessatti investi godhanii jechuudha. Namni waan isaanii waan ofiitti dadhabe kabadu taa'ee ilaaluun yakka. Kanaaf wanni kun gartee haala itti gartee mooraa qabsoo kanatti sigalee kan jiru dhaabni keenyaas garaa bal'atee isaanillee ammoo akkasuma hundinuu kanneen barcuma gartee aangoodhaan bakka kanaan na fakkaataa yoon bakka kana harkadhe malee yoon bakka kana ta'e malee yoon bakka kana ta'e malee isa jiru kana xiqqeessinee aangoon guddoon harka diinaa jirti. Wayyaaneen bira kuttee OPDOlleen jalaa waa cocoratteeti ijoollee isiitti guddifataa jirti jechuudha. Oromootti fixxee dhiiga kaanii ajjeeftee kaan gurgurtee. Kanaaf gartee keessaafuu warreen bilisummaadhaa fi walabummaa Oromiyaatti amanan yoo dantaa ofii gartee anaatu caala yookaan bakka san malee Oromoo tana Oromoon bilisoomtu sinuma tokko bulcha. Hayyu duree 10 yookaan pirezidaantii Oromiyaa 10 nu barbaachisu. Namuma tokkootu bulchaa jiru. Namni kun of xiqqeessee sigalee waan gartee garaa bal'atee kanas deemus kanas jirus waliif qooma bal'annee gara mooraa qabsoo kanatti deebi'amuu qabaa jechuudha. Of laalamee jira. Achi yeroo baanus walirratti duullee jirra. Walis miidhamee jira. Oromummaa kanarratti hedduu namni lafee Oromummaan lafee duwidaati beekaa. Kanaaf gartee namni akka lafee wal cabtutti wal wanna godhamaa jira jechuu gartee. Kanaaf isa kanarra barcuma gartee aangoon ayyochi taa'e malee yookaan yoo abalu bu'e malee yookaan yoo abalu kore malee isa juu kana yoo of xiqqeessee jalgamadaa ifaa kee qabsiifadhu dukkanaa jira. Of xiqqeessee dantaa saba Oromoodhaatiif jecha dantaa uummata Oromoodhaatiif jecha mooraa qabsoo kana warreen bilisummaadhaa fi walabummaatti amanan jaallan qaqqaalii dandeettii adda addaa qaban kanneen wajji du'aa turre kanneen hoggana qabsoo kanaa bifa adda addaatti arallee kabajaa qabnaaf hunda isaaniitiyyuu sigalee kanaaf ammoo wanni badaa jiru kun waan keessanii deebi'ee waan kana ilaaluu qaba jechuudha. Irra deebi'ee ilaaluu qaba. Of dantaa kana akkamittiin tolchaadha akkamittiin waan kana sirreessaa jechuu qaba jechuudha. Inni ammoo lilmeedhaan isaa diramu ofii isaatiin isaa wanna jiru gabbahee miidiyaa irratti haasa'u. Jarana of qusadhaa yoo waa if duuba jira if duuba qabaattanillee mooraan Oromoo kun akkatti nafu dhaabni Oromootillee dila kana ta'ee nafu garuma tokkotti deebi'a. Mooraan qabsoodhaa boruu numa qulqullaa'a. Gar tokkottis numa callaayifataa jechuudha. Garuu warri duuba keessa yoo ta'anii kan isin gorsanii karaa kanatti isin oofan ta'eesi boru katti qaanfatu isaan sanii miti. Warra kaleessa wal dhabnee gargar baanee kan walitti deebinee har'a wajji qabsoo godhaa jiruu jirra. Borullee akkasuma kanafillee wajji godhuu teenyaa jechuudha. Kanaaf kanneen waan laftiin bariine seetanii hanga gartee I don't know waan hin jawulleen beeku hanga wannaatti gartee Oromummaa kanarratti bobbahaa jirtan qabsoo kanarratti bobbahaa jirtan of qusadhaa yoo waa'if duubaa qabaattanis warri sun nagaan taa'u jira wal dhabnee siyaasaadhaa walitti dachaana
waraabbiin irraan kan namni gabbahee akkanatti of waraabee gadhiisu kun forever ilmaan keessanii fi generation dhufuuf taa'aa jira jechuudha. Rikoordii gootanii of gadhiisaa jirtan. Gootummaadhaa fi hayyummaan asirratti gartee miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti of waraabnee wal cabsinee abaluu hojjeefnee abaluu kaafnee abaluu madeessinee abaluu hayyuu goonee abaluu wallaalaa gooneetii miti. Kan dhufuu ni danda'u. Kanaaf waan kanarraa of qusadhaa mee ilaalaa warri isin gorsuun maaliif gabbaheen dubbanne? Maaliif gabbahee ifiin arrabsine? Maaliif gabbahee kutaan amantiin gosaan jinniin maaf hin lallabne inni? Haybar inni qulqullaa'ee taa'u jira. Garuu kan itti qaanfatu boruu isini. Abaluu akkasuma godheen hin ta'u jechuudha. Seenaalleen isin gaafata. Oromummaan waan hunda caalu. Nuti lafee waliin lollu, dirra wal lolla malee, arraata wal banna malee. Kanaaf jaallan qaqqaaliin keessaafuu fuula wal beennu, kanneen bifa gara waliis hin beekne, kan lacceelloo fi qabsoo kanarratti dadhabbii hedduu qabdan waan keessan diigaa jirtan. Waan itti dadhabdan balleessaa jirtanii isa kanarratti gartee of qusachuun gaariidha. Kan mooraa qabsoodha warri tokkummatti amanu, warri bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti amanu anytime sigalee namni alatti dhorkee lakkiin taanu jechaa ni jirru hin jiru. Qabsoo kana deebinee waliin waa godhuu dandeenya jechuudha. Yoo dadhabne at least wal kabanyee atis karaa kana deemi anis karaa kanaan deemaa bosonni Oromiyaa kun bal'aadha. Sigalee namni gartee Tigree gara fedheen cabsee itti seenee bilisummaa nuuf hinnaan kan nuti barbaannu sanii jechuudha. Warreen gartee mooraa Oromoo dhiisii warreen Itoophiyaa san keessatti qabsoo godhaa jiran kanneen ilaalcha hiree murteeffannaa fi hiree murteeffannaa saba isaaniitti amanan hedduu wajjillee qabsoon keenya tokkummaa uumee godhaa jira bara mooraa qabsoo afnaan. Sigalee warroota isaan kanaa wajjillee warroota hattaa Habashaa wajjinuyyuu sigalee yaaliin godhamaa ture. Kaayoo diina tokko cabsuu diina tokko waliin garagalchinee sana booda gartee hiree ofii keenyaan murteeffachuu kan jiru kaayoo diina tokkicha jiru irratti waliin haasawamee waliin godhamaa ture jechuudha. Kanaaf kana gartee akkasitti hubannee irratti waliin dalaguun hedduu gaariidhaan jira jechuudha. Gaafiin itti aanu uummanni Oromoo jaal gammadaa gaafii kanatti sirraa hin eegalaa. Woboo qabna jettanii waraanni bilisummaa Oromoodhaa maaliif hin lolle? Lolee maaliif nun agarsiifne? Horii keenya kana hin kenninaa, horii isin nuti kenninu kana eessa geessitan? Qabsootti godhaa jirtan moo namoota itti nyaataa jira moo itti gammadaa jira moo maal tahaa jira? Woboon isin horii nurraa fuutan yookaan bara dheengaddaa yookaan bara 5 dura yookaan bara 1 dura nurraa fuutan kuni qawwee itti bitee maaliif hin lolle? Kan jiru komiin yeroo adda addaatti ni dhiyaata. Mee waan kana ati gaa nama dirree garaagaraa keessatti illee tarkaanfii woboo wajjin qabsoo garaagaraa qabsoo bifa adda addaatiin godhaa ture. Waan kana mee akkamitti ilaalta yookaan maaltu sitti mul'ata waan kana irratti? Okay. Jaal milkeessa jaal gammadaan lafaa kee jira itti fufi. Gaaffii kiyya dhageessee xayyeetii yaada. Gaaffii waa'ee waraana woboo ilaashiseeti kanatti gaafatte. Dhugaadha woboon ani duraan dursee gaaffii man qaba. Gaaffiin ani ofiifis saba keenyaaf warra komataniif gaaffii ani qabu. Maallaqi nuti woboof jennee buusne kun hammam baay'eedha. Ani ofirraa kaaseen of gaafadha jechuudha. Bari billoo maallaqi nuti ittiin woboof buusneerra jennee dhaadannu of janyu woboon maaliif loluu dide jennu har'a biyya Awurooppaa keessatti surree tokko kan hin binneedha. Kan nuti buusii darbannee sanumaan of bokoksinaa woboon maallaqa buuseera maaliif woboon loluu dide jenna. Ani tokko buusimti bu'u sanarraa komee qaba buusimtu bu'aa jira hin jedhu. Akkuma beektani dhaabni keenya woboon ofirratti hirkannootiin kan inni qabsoo gochaa jiru dhaloota isaarraa kaase itti hirkatu waa tokko qabu saba isaarraa kana jechuudha. Uummata isaa keessaa bahee uummata isaa keessaa dhalatee uummata isaaf qabsaa'aa jira. Uummata isaarraas immoo guuttataa jiran gar'aadha. Kana waan ta'eef akka barbaachisutti
keessumattuu namoonni biyya alaa jirru gumaata qabsoo gumaata woboof gochaa hin jirru. Otoo kana gooneeti yuuti komachuu yuu kan qabnu. Yaaki ni beekna bar keessumaa dhufne ammas ni beekna quba qabna. Wobooni bari miila duwwaa deemaa jira. Qullaa deemaa jira akka kanatti rasaasa mudhiinsa duwwaadha guuttatee jiru. Kana eessaa guuttata? Eessaa guuttata? Nutu guutuu fi qaba ture. Maa egaa haa ta'ume egaa akkuma koomeen dhiyaataa jirutti fakkeessee manaa saamee meegaa qabeenya buusneerraa fi maallaqa kennineerraa fi hunda guunneerraa fi maaliif loluu dide yoo jenna ta'es woboon lolaama jira. Waan gochuu qabu gochaama ture gochaa jira. Dhiiroo dhugaa dubbanna yoo ta'e isa siyaasaaf ololaaf har'a sooshaal miidiyaa kanarratti dhiyaannee siyaasa keenya bareechachuu fi abaa'oo jajjuuf otoo hin taane dhugaa lafa jiru kan uummanni beeku haquma dubbannaa jechuudha. Woboodha har'a qeerroo har'a jiru kana kan dhale. Woboodha abaa'oodha uummata Oromoo har'a jiru kana kan dammaqse. Kun hundi yeroo baay'ee dubbatamaa ture keessa deebuun barbaadu yeroo keenyaaf jecha. Yeroo abaa'oon dhalate uummanni Oromoo sadarkaa maalirra ture jennee of gaafannee ofii keenyaan deebii argachuu dandeenya. Sana keessaa baheeti dammaqsee ijaaree sadarkaa har'a jirurra kana uummata Oromoo kan geessise injifannoolee har'a argaman haa xiqqaatanis haa guddatanis kan argamsiise woboodha abaa'oodha. Kunis immoo tolma miti kan inni dhufe dhiigaan dhufe dadhabbiin dhufe qabsootiin dhufe kana gochaa ture kana gochaa jira woboon maallaqi bu'e sun yoo dhuguma buusneerra ta'e lafa duwwaatti hin dhangalaane yookaan immoo namni tokko giibii isaa keessa hin galfanne hojii qabsoof oole hojii jaarmiyaaf oole kana Tole galatoom jaal milkeessa jaal gammadaa gabaabsitee daqiiqa tokko lama keessa waan itti daatoo jiraatetti gaaffitti aanutti dabarra. Bareeda jaala kiyyamee gaaffiin tuni beekteetiin diqqishuu seenaa dabre yoo tuqan seenaa amma jiru namaaf ta'a jechuudha. Qabsoo jechuun mataan isii rakkoodha. Waa takkatti yeroo dirree qabsoo an jiru bara 1998 keessa waan tokko tahee oole rabbiin na baase. Maal seeta? Dirree qabsoo jirraa uummanni Oromoo ka'aa jiru hundinuu agarteetiin miseensota adda bilisummaa Oromootiin ilaalaa turre yeroo sana akka mataa kiyya keessa jiru taasisaa biyya alaa dhufeen arginutti hundinuu sabboontota hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaran jedheetiin akkasi amanaa ture. Haa ta'uuti ammoo yeroo santi akka nama tokkootitti hidhannoon tiyya duwwaadha. Hidhannoon tiyya duwwaadha yeroo jedhu rasaasaan qabu xiqqaa ture. Rasaasa 22 qaba. Haa ta'uuti ammoo meeshaa kiyya akka beeka bakka beeka. Yeroo an dhaaba kanatti abboo baatii 3 haa taatuuti baatii 2 haa taatuuti kaayoo kana jalaa bahuu danda'u dhaaba kana jalaa baheetiin rasaasa 22 kana xabbaqaa kanarra dhaabatee ulee nuti iyyuu kana tokkochaa lamallee taatu qawween irraa hiikeetuma taakkiyaa takkii dhachiisa kan jedhee mataa kiyya keessaa itti murteessee beekuu qabaa jechuudha. Akka hiree ta'ee bobbaan dheertuurra jira 99 ammajii keessa yeroo angalu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo naannoo duubbeetiin naambooda jijjiiramtee hireen sun ammoo agarteetiin wanni an saganteeffadhu sun na jalaa badde jechuudha. Haala qabsoo jechuu barbaadeeti. Uummanni Oromoo ba'aa isarra jiru hin beekuu jedhee amanan. Ba'aa isarra jiru dirqama isarra jiru hin beekuu jedhee amanan. Waraanni bilisummaa Oromoo saba kana keessaa dhalate. Oromoo irraa dhalate malee Oromoon dhalle. Inni sabni kana keessa yeroo dhalatetti gurbaan hadoojii qabu yookaan ammoo gurbaan garaan isaa sabaaf hadootu an qabsoo bilisummaa Oromoo godha jedhee alatti bahe. Wanta horatee fi wanta hore hunda mana dhiisee bahee jechuudha. Kophee takkitti yeroo gadi firraa qabu qoloo takkitti firraa qabu gadiin bahee jechuudha.
lolchiisuu ta'e moo nyaachisuu ta'e moo obaasuu ta'e moo dirqamni hunda uummata Oromoo irra jira jechuudha. Kun kan keessaaf alan gaafatu jechuudha. Bakka hundatti akka ilma Oromootti hayyoota ta'e moo abboota ta'e moo beektota ta'e moo warriiwwan Oromoo irraa dhalatu hundinuu dirqamni irra jira jechuudha. Agartee woboo hidhachiisuuf nyaachisuu lolchiisuu. Eega ammoo hidhachiise woboon eessa jireenya gaafachuu danda'a jechuudha. Amma rakkoon biyya alaa kana jirtutti nama asoo yoona hayyoota jedhan beektota jedhan qabaatota jedhan doktoroota jedhan kana asoo nagahee takka gaafatani nagahee hin qabnefaatti woboon mallolle jedheetiin waa gaafataa jechuudha. Akkasiin natti mul'ata. Maaliif jennaan yeroo gabaabsi. Dirqama nurra jiru ofirratti beennee nuutis miseensota adda bilisummaa Oromoo biyya alaa jirru akkaataa agartee haga dandeenyu buusii maleelletti gumaata addaa takka qabsoo bilisummaa Oromooti yeroo ammaa godhuun barbaachisa. Maaliif jennaani yeroo ammaa keessaa bukonyaan keenya kun qawwee fa bitu kophatti agartee qawwee bitee hidhachiisu dhuunfaadha agarteetiin miseensi tokko. Deeggartoota akkasuma agartee hidhachiisu wanna kana yoo mataa keessaa qabanne furmaanni dhufa jedhee amanaa. Egaa dirqama keessan bayaa woboo waa gaafadhaa jira hawaasa Oromootiin keessaaf alaan. Tole galatoome. Wanni beektaa kan beeku hin beekaa haa ta'u immoo namoonni hedduun yeroo chaartaraa sana qabsoo Oromoo kana namni beeku nama gabaaba ture chaartara duraa 91 dura jechuudha. Wanni bilisummaan tun manumatti itti dhuftee hulaa dhodhooyite. Oromoon injifannoo guddaa arkee jira bilisummaa isaa gonfachuu qofaatu isaa hafe ture. Sana booda immoo eega cabinsi 92 dhufe booda waraanni keenya gaaratti deebi'ee tarkaanfii garaagaraa fudhachaa ture. Tarkaanfii woboon fudhachaa ture kun tarkaanfii guddaa hanga gullalleedhaatti deeme Oromoon waan arkee jiruuf jecha tarkaanfiilee xixiqqaa ta'e kanatti hedduu namoonni hedduun gammachuu dhabuun ni ture. Dhuguma arra gartee woboon ni qabnaa ni qabna. Dhiiroo jarana namni qabsoo godhaa jiru kun kawaa buusaa jiru kun horiin kiyya eessa jira hajuu baay'ee xiqqaadha. Waan itti godhaa jiruu fi karaa horiin isaa deemaa jirus ni arga. Kan iyyaa jiruu fi horii keenyaa nyaadhame horii keenyaa bade jiru warroota gartee keessaafuu yeroo gabaabaa kana keessatti hedduu gargaarsa qabsoo kanaaf godhurraa hedduu harka dachaafatee taa'aa ture. Tarii waggaa dabre baroosa muraasa dura galii gaarii godhuu danda'an buusii gaarii buusuu danda'an garuu bara boodaa kana hirmaannaan isaanii baay'ee warra kennu caalaa kan hin kennine ture balaa horiin keenya isa jirachaa jira. Jiruu mana ifii oofuunuu laafaadhaa miti qabsoo bilisummaatti kan gaggeeffamaa jiru. Woboon horiin deemaa jiru kun nutillee wallaalaa miti. Akkanumatti dhadhaa ibidda bu'eetti horii kana yookaan abaluu haa nyaatu jaamee ergamaan jiru. Qabsoo itti godhamaa jira qabsoo deemu jira. Kanaaf horiin deemaa jiru kuni haa xiqqaatu haa guddattu waraana keenya haala sochii biyya keessa jiru bifa adda addaatiin bahii garaagaraa akka bahu irratti bahee qabsoo Oromoodhaa gaggeessaa jira. Kana kiliirlii beekuu qaba namu. Nuti kuni gowwaa miti. Namni waa godhu jiru kun nama dhama'ee gartee waa takka hin beekne kanuma akkanumatti horii kana namaa kennu jiru miti. Sigalee ni beekna horii keenya garatti deemu garatti dhaqu maaliif akka deemu ni beekna jechuudha. Kanaaf tokko kana beekuu qabna jechuudha. Woboon dhuguma tarkaanfii guddaa Oromoon barbaadu. Dildila guddaa Hawaash kutuu malkaa waakkannaa dha'uu takkaa bakka garaagaraa dha'uun dhuguma hanga tokko jabaachuu danda'a. Addi bilisummaa Oromoo bifa adda addaatiin tarkaanfii fudhataa jiraarra. Tokko qabsoon keenya kan kaleessa hordofaa turre akeekaaf tarsimoon dhaabni kun hordofaa ture baadiyyaa gammoojjii baadiyyaa magaalaa xixiqqoo gara magaalaa gurguddoo jira. Arra magaalaa keessalleedha bifa adda addaatiin fincilli ka'ee lolli tarkaanfii garaagaraa fudhatamaa jira. Bifa beekamuu fi bifa hin beekamneen. Kanaaf waan godhamaa jiru kana immoo 100% gahaadhaa miti. Kana caalaa nu barbaachisa nu barbaachisa. Kana godhuudhaaf hoo arra warri itti jiru haa xiqqaatu haa guddatu hangana godhee jira. Woboon haa xiqqaatu haa guddatu dirreelee garaagaraa keessa jira. Kan jirre keessallee seenee jira. Kana caalaa bilisummaa barbaaddu kana caalaa qabsoo barbaaddu atiis itti gabbayi. Chaayinaa irraa dhufee namni qabsoo sii godhu hin jiru kaan Hindii irraa duruumni namaa rakishni Hindii irraa dhufa. Kanaaf bilisummaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromootii fi qabeenya ilmaan Oromoo kijiba ilmaan Oromoo kisha ilmaan Oromootiin kan dhuftu jechuudha. Kanaaf waan kanarratti gartee fuula deeffannee godhuu qabna jechuudha. Namoonni hedduu waa barreessan asirratti illee ni agarra. Kan ammallee waa dubbataa jirtan kanalleef gurra gadi hin qabannu kan irraa isin gorsaa jirullee kanuma meebii yoo badhaasa bakkatti harkattu qabaatte badhaasa achirraa harkattaa akka gaariitti itti fufe. Ammoo namoota waa dubbatuu fi waa godhuun ati kijibaadha ati hattuudha ati akkas hoggaa jettu okay
kajiru kun nuti sirrii miti dhaabni kun sirrii miti yookaan nuti sirriidhaa miti bakka dhaynee qabsoo goonu ati ka sirrii sun mee daandii qaceelaa ammatti sochiirra jiru kootu karaa kanaan harkaasii qabaa kajuu lafaa qabdaa yoo kanan qabaatin isa jiru qeequudhaa fi abaaruun yakka ta'uu beekaa ofitti yoommoo waan gaarii karaa gabaabaa bilisummaan itti dhufu xurree bareedduu kan itti waa godhamaa jirru kan ijaan agarru yoo nu garsiiftan go ahead itti dhufna nutis wanni gartee wanna jennuuf hin jiru yoo san didama immoo irraa of qusachuun hedduu barbaachisaadha jeetii yaadaa kanaaf tarkaanfii kana caalaa nu barbaachisa kana caalaa godhuudhaaf kana caalaa Oromoon irratti hirmaachuu qaba warri afaaniin qabsoo godhaa jiru sabboonummaan yeroo afaaniin seenaa dabre himannuu miti yeroo arra maal goona kaleessa waggaa 10 20 30 40 qabsoo godhaa turre miti arra hoo maaliin godhaa jira wanni kaleessa godhaa turre sun bakka hin geenye still waan tokko godhuu qabna kanaaf itti yaaduun hedduu barbaachisaadha jeetiin gaafii kana xumuraa jechuudha kan itti aanu Dillo hima tokkoon itti dabalachuu barbaade please tole adoko waan inni itti dabalachuu barbaadu sila yeroo dubbadde waa'ee oboo achi as dhufa isaanii seenaan dubbadde amma garuu namoonni baay'een yeroo nama gaafatanii har'a oboo maal gochaa jira isa jedhu nama gaafatu oboon har'a iyyuu qabsoo gochaa jira lolatti jira qeerroo har'a biyya keessaati lolaa jiru qabsaa jiru diina kokkee qabaa jiru kana duuba kan jiru oboo kana ummanni Oromoo aktivistoonni Oromoo biyya alaa kanarraa maas miidiyaa irraatti ololaan nu balleessan kana jala sararanii beekuu qabu. Qeerroo maaliif adda bilisummaa Oromoo qeerroo sochiisaa akka ofiisaa dudduuba akka hin jirre ofoksee ture. Otuun jaalatiin garuu ifatti himee jira jechuudha. Kana waan wal dhoksinuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf inni dubbataa jiraanis amma. Qeerrooni naa hin gabaabsaa. Kanaaf oboon har'ayyuu lolaa jira garuu hir'ina maas miidiyaarraan kan ka'eetiin odeeffamu maleessa oboon har'ayyuu uummata keessa bifa adda addaan bifa humna addaatiin magaalaa keessaa akkuma ammatti jaalbilloon jette qarqararraas immoo bifa humnaatiin lolaa akka jiru uummata kanaaf hin mirkaneessuu barbaade kanuma jechuu barbaade. Tole galatooma jaallan gaafiitti aanutti dabarraa namoonni hedduun addi bilisummaa Oromoo asmara taa'aa jechaa jiran woboonnis asmaraa keessa jiraa jechaa jiran yeroo akkana jedhan kan immoo ofii keenyaaf dhaaba Awurooppaa fi Ameerikatti ijaaraa jirra tarii Oromiyaatti karra dhiyaatu kan keessatti illee waa leenjifachuu dandeessu afaaniin dhugumaa sirra loluu dandeenya kan Oromiyaadhaatti dhiyaatu ofii immoo biyyarraa fagaannee bahara gama qaxxaamurree dhaaba garagaraa uumutti jirra addi bilisummaa Oromoo asmara taa'aa hoogganni isaa achi taa'aa Isaayyaasiitu gartee wanna godhu jira waan adda addaa kaasamuutu jira waan kanarratti yaada gaggabaabaa kennine yoo bira dabarre gaariidhaan jaalgammadaa manni kee akka malee dukkanaawaa jira jaallan hedduu dhageeffattoonni kaayoodhaa hedduu dhiifama yeroo nuti eegalle guyyaa eegallee lafti dukkanaawaa deemaa jira kanaaf asirraa kakkaanee ifaa tottolfachuudhaa fi sanaatu ture ijarraa nu hambisaa warri halkaniin qophaa'e akka jaalmilkeessaa kana halkan eegalanii nuti guyyaa eegalleeti nutti halkanaa'ee jira kanaaf gartee nu hambisaa jenna gartee waan kanarraayi kanaafi waa'een mee mooraa addi bilisummaa Oromoo asmaraa ta'a hin dalagu waan jiru kanarratti mee gaggabaabsitanii waa jechuun barbaada. Waa'ee addi bilisummaa Oromoo kun asmaraa dhaquun isaaf filmaata biraa qabaatee achi teessuma tolfateeti moo haala qabsoo isaa aanjeffatuuf agartee bakka kanatti argamee waa godhaa jira moo maal mee yaadni isin qabdan? Mee amma jaalli keenya dhufutti ni jalqaba kan yeroo keenyaaf jecha. Yaa itti fufiyaa. Addi bilisummaa Oromoo asmaraa taa'aan jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Akkuma dhaabni siyaasaa kamuu abaa'ootiin hin jalqabne waan kuni bifa biyya adda addaa keessatti waajjira godhatee qabsoosaa aanjeffatu mijeeffatu hunda abaa'oonis adda bilisummaa Oromoos asmaraa keessaa waajjira qaba kan waa waasomnu hin qabnu. Kanarraan kan hafee sochiinsaa guutummaa guutuutti dhibbaaf dhibba jechuudha.
ibba Oromiyaa keessa. Kana warri kuni soobaa ololaa warri itti shanii soobaa jira warri jedhani yeroo baay'ee waan kana irratti tuqaa turan jaalawwan garaagaraa. Deemanii lafa woboon jiru qabatamaatti arguu danda'u. Kun haqa dhugaa jirudha jechuudha. Woboon har'ayyuu silas dubbadheetan jira. Oromiyaa keessaati kan inni diina wajjiniin eebotee beelahee lubbuusaa deebii hin qabne of areegee qabsoo gochaa jiru. Kanaafi har'ayyuu taanaan woboon kan inni jechaa jiru annan jira qabsoottin jira qawwee naa bitaa hidhannoo naa guutaa namni tokko immoo yoo nyaate yoo dhuge malees immoo socho'uu hin danda'u maashinii miti. Kanaaf waan nama tokko barbaachisu immoo guutamuufii qaba. Kana gochaa jirra silas dubbadheera qabsoon nuti gaggeessinu qabsoo ofirratti hirkannooti. Eenyuun gargaaraa hin jiru. Kana beeknee kan nuti jalqaba irrattis immoo hawaasa Oromoo biyya alaa jiru kana akkuma kadhaatti kan inni dubbataa turesi maaloo tokko taane yoo mallee jaarmiyaa tokko jala hiriirree qabsaa'uu baanne aggobara tokko jalatti walitti dhufuu dandeenya. Fuula keenya diina irratti isa jedhu irratti qiyyaafanne maallaqa isa kallattii adda addaanii faffaca'u sana waanuma mooraa qofarratti naa gabaabsi waanuma mooraa mooruma bari moorumichuma naasaa jira faffaca'u dhiisne mooraa qabsoo mooraa jaarmiyaa woboo kana jabeessuu qabna kan nuti jennee dubbannuufi kanaaf woboon ni jira qabsootti jira kanan jechuu barbaadu kana beeki kun namni kana immoo soba jedhu qaamni kana agarsiisu ni jira qaama sana quunnamee deemee ijaan argee mirkaneeffachuu ni danda'a kanan jala sararee himuufi barbaada. Jalgamada gaafii kiyya dhageessee turte? Gaafii kan dhagee jira gara toomi jaalillee akka tasaa irse woboon beeyta akkasuma akka tiitti agartee asmaraa malee hooggan isaa jira woboon achi malee hin jiru jedhan kana yaa jaallalee hoogganooti achi jiran maaliif na waajjira achi qabna achi jiran warri waan hadhuun bulle balaalfatuuf agartee dhaaba kana balaalfatullee kalees achuma turanii jechuudha. Gariin isaanii haqallee yookaan baasboora biyya sanii dhuma qaban jedhee yaada garii harka guddaa jechuudha. Woboon jira ni jira eessa jira Oromiyaa keessa jira dhugumaan namtichi agarteetiin har'a biyya alaa jiru keessaafuyyuu Minisoota fa keessa jiru yookaan ammoo yoo agartee biyya an jiru kana fa jiru yoo dhugumaan woboo arguu barbaada jedhe nagamummaa isaallee eenyeta addi bilisummaa Oromoo nagaa isaallee eegee fi Oromiyaa keessatti akka nama tokkootiin woboo dhaqee agarsiisuu danda'a jechuudha. Kana jechuun ololaa fi miti. Yoo dhugumaan achi dhaqee argee abboo hawaasa kan agartee akka woboo gargaaraa hin godhanamne jedhee sabboonummaa akkasii qabu isa haa qabbaasuuti. Hoogganoonni kennaa yaa biyya biraallee jiraachuu hin danda'ani jechuudha. Kun haala dippiloomaasii eessallee jiraachuu danda'a. Ammoo asoo fi galillee isaanuma nuun dura Oromiyaa dhaqqaba jedhee yaada. Baharaan bu'anuu jechuudha. Xayyaara guddaan koranuu jechuudha. Kanaafi woboon biyya jira gaafa beektaa ani ijoollee tapha tokko taphanna agartee nuti yeroo san walaloo takka taphanna. Walaloon kun maan jedha seeta yoo dandeenye asii buqqifna yoo dadhabne ilma si guddinna durana hin tolle namni biyya fiitiif hin lollee jenna. 76 keessa akka malee jaaladha waan kana yeroo san. Baradha woboo jechuun nama kaayoo jalatti amani nama kaayoo fudhate nama namatti amanee miti. Eega kaayootti amante ati mataan keetu woboodhaa jechuudha bakka feete jiraatte eega qaama san taate ati woboodhaa jechuudha. Karoolu biyya jira kun ammoo biyya alaa kana jira jechuudha. Kanaafi woboon hin jira akka nama tokkooti akka gammadaa tulaatitti ani fi quba qaba. Akka quba qabullee rabbillee natti quba qaba. Nama qaba miti rabbillee natti quba qaba akka woboo quba qabutti. Kanaafi Taasaa diriirfataa jira, bobbaa isaa babal'ifataa jira. Dhagarteetini
yoo rabbi jedhe ittibaa isaa fuuluma duraa agarraa jechuudha. Qabsoo jalqabne malee fiixaan hin baane uummanni keenya dirqama isarra jiru beekeetuma wobootan akka inni mul'atu. Wobootan akka inni agartee warra diina funyaan tagfunnaanidha kana dura dhaabbatu yoo nuti goona qofa yoo uummanni Oromoo godhe qofa kanaaf woboon hin jira jedhee amana akka nama tokkootti ta'e. Abrii keessan lafa nagaa fatanii itti amana. Tole jaalgamada ani gabaabsee waa jechuu barbaada. Addi bilisummaa Oromoo asmara taa'aa jaanii olola oofaa jiran achi keessaa bilisummaan hin dhuftuu jiran nuti asmaraa bilisoomsuu hin deemnu. Warri akkana jiru kun hedduun isaanii Awurooppaa fi Ameerikaadhaatti dhaaba ijaaraa jiran. Yeroo mooraan kun adda bilisummaa Oromoo garas jiraatu hundi isaaniitti amanee warra qaamaanis achi ture. Mee adda bilisummaa Oromoo qofaa kanneen biyya ollaatti qabsoon isaanii dhiibamee bahe qabsoo ANC dhaa haa fudhannu. Hatta namticha hoogganaa Hamaas jaaree kana waggaa 20 oliif kan biyya sanirra miilaan ajjatiin ala taa'ee hoogganee warri Hamaas kun hagam takka akka isaan jaboodhaatii fi hanga biyya isaaniitti lolaa jiran haalaallu. Sigalee namtichi kun biyya isaa seenuu hin danda'u biyya biraa akkuma biyya teenyaa sana biyya biraatu biyya teenya gidduu jira jechuudha. Kanaafi qabsoo Oromootiif biyya ollaa kanutti aanu kakee isaa baanee biyya teenya seennu harkataa jirra harkataa hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo akka filmaataatti miti achi kafilate. At least qabsoo keenya bakka waa kaayyannu bakka waajjira banannee irraa waa dubbannu bakka irraa waa qindeeffannu dokumentii biyya alaa kana deemee namni ittiin bararee ittiin waa dalagu qabaachuun barbaachisaadha barbaachisaadha. Sigalee qabsoon keenya achi keessaa ammoo bakka irra gadhaabbannee deebinee biyya teenya keessatti of gadhaabnee keessaa fi alaan diina rooraaf nu qabaannee bakka silaa seeftii hoggana keenyaaf ta'u akkasuma itti waan leenjii garagaraatti gaggeeffachuu dandeenyu dokumentii garagaraatti argachuu dandeenyu qabsoo kanaaf barbaachisaadha. Warreen kan hawwan maal akka yaadutti jiran naaf hin galle. Sigalee ofii isaaniitti immoo hagam takka akka fagaannee waa ijaaruu jirrus hin beekne jechuudha. Kanaaf humni dhaabni keenya firii ta'ee achi keessatti dalagaa jira. Kana hoggadhu achi fincaanii achitti udaanii achitti akkas ta'e namni ji'a hogganaa jiru hin jiru. Sigalee achi keessaa baanee ammoo dubbee gaa hanga harkannee lola maakanaayizidii diina kanaa wajjin loluu dandeenyutti mataa harkatee qabsoon kun filmaataa filateetii miti achi dhaqe. Carraa biraa waan hin qabneef achi dhaqe jechuudha. Achi jiru waajjira waan garagaraa achi keessatti qindeeffanne tattaaffii garagaraa godhaa turre. Sigalee kanaaf tooftaa jijjiirree bifa garagaraatiin arraas boruus itti milkaa'u wanni nu dhorku hin jiru. Inni kun addi bilisummaa Oromoo teessumaaf hin dhayne qabsoo isaa achi keessaa godhaa jira. Tarkaanfii garagaraa fudhataa jira. Qindoominni adda addaas godhamaa jira. Hatta Looreen Kabiilaa kan waggaa 40 lole laala. Biyya isaa keessaa bahee Naamiibiyaadhaa fi Angoolaa, Burundii, Ruwaandaa, Koongoo keessa deemee jiraataa ture. Qabsoollee dhiisee waan biraallee dalagee qabsootti deebi'aa ture jechuudha for 40 years. Sana booda kan biyya isaa deebi'ee qabsoo isaa bilisoomse jechuudha. Kanaaf inni kuni warreen isa kana ololtan, warreen isa kana haasoytan, ofii keenya eessa akka jirruu fi eessatti akka dhaaba jaaru jirru haareetti jechuudha. Asirraa paaraashuutiin dhaquu deemna. Maybe nuti miilallee yaanee dhaquu dandeenya jirra. Yookaan markabuma xiqqaa tokkollee deemamee dhaquu danda'a. Kanaaf waan kanallee safuu waaqa sodaadhaa. Inni kun akka yakkaatti fudhatamuu baatee karaa positive way ta'e tokkotti milkii achirraa harkataa jirru hoggana keenya Eertiraan qaqqabdee bakka diinatti kennaa jirtu hin jirtu. Akka fedhetti waajjirri banamee ergaan wanni leenjiin garagaraa keessatti deemaa jira. Kun aaduma qabsaa'ota kamiiti? Kanaaf kan akkasitti beekuudhaa fi kan agartee lakkii achi ta'anii achi bahanii achi jedhanii kan kun akkan dalayne nu biratti ofatti beekuu qabanii jechuudha warreen waan kana oofanii. Kanaaf gaa sagantaan keenya gara nurraa xumuraatti illee dhiyaataa jira. Mee waan tokko gabaabsee waan tokko kaafnee gara xumura waa'ee qophii bara haaraa irratti deebinaa. Dhiyeenya kanaas maqaa adda bilisummaa Oromoo kana kan namnu ittuma gabbee wanna jiru kanaan jaalgalaasaa jilba hundi keessanuu hin beektanii jaalgalaasaan nama umri isaa guutuu dardarummaa isaarraa kaasee ilmaa fi ilmoo fi qabeenyaafis qabsoo kana qabu. Yeroo dheeraadhaafis namoota waggaa 18 ol dhaaba kana hoogganaa turanii ammallee haareetti eegaan ani bu'e Oromoon facaatee qabsoon laaffattee kanaaf Oromoon anuma qabdii anaatu gartee mataa walitti qabee mooraa qabsoo kana tokkoomsuu danda'a bilisummaa kana fiduu danda'a. Ja'anii gaa jaarsi jaalli keenya jaala qaaliidha. Amma haareetti dhiyeenya kana of labsaa jiranii
wanni kunoo akkamitti ilaalama addi bilisummaa Oromoo kun tokkuma hoggaa kaanis achiin irraachi bahee kaanis irraachi bahee achiin maquma kana qabatee deemu mee waan kana keessaafuu jaarsi kun nama yeroo dheeraa kabajaa guddaa qabnuufis nama silaa arra galmeen dhaaba kanaa galmeen seenaadhaa kan jaalan hedduun irratti wareegaman hedduu isaanii kaariirmee nyaatee jira kaan harka diinaa bu'ee jira. Jaalli kun silaa jaalaa galmee seenaadhaati waan hedduu tokko waan sammuu isaa keessa jiru kan lafarra hin jirreetu jira. Haa ta'u silaarra muuziyeema keessa ta'anii namoota waa barreessan namoota waa gorsan isaan turan. Nutilleen ammoo sadarkaa keenya kanatti irraa nama waa dubbatullee hin qabnu ture. Haa ta'u immoo eega isaan muuziyeemii keessaa gabbahanii lakkii waa godhuun qabaa waa hojjechuun qabaa jedhan mee gabaabsinee dhuguma jaalgalaasaan umrii amma jiran kanaan gabbahanii mooraa kana tokkoomsanii bilisummaa kana yeroo gabaabduu keessatti nuuf fidan yookaan akka hawwan kanatti nuuf fidan jettanii yaaddu gariin namootaalleen mul'ata haarayaatu nutti dhufe jedhanii karaa biraatiin bifa biraatiin gad dhufan inni immoo kaluma kaleessa itti nu hoogganaa ture karuma kaleessa qabsoo kanatti gaggeessaa ture karuma saniin ammallee gad deebi'aa jedhanii mul'anni haareen illee waan jiru natti fakkaatu kanaaf mee waan kana akkamiin ilaaltan? Okay, jalgamada. Gaariidha. Dura maquma kanaa bal'aa himatee as deebi'ee jedha. Maaliif jennaani? Namni maqaa isii qigate beektaa itti deemaa duraan qaama coomsaa ABO'tiin beeka yookaan qaama jijjiiramaatiin qaama kana beeka ture. Qaama sanirraa ammoo adda bilisummaa Oromoo jedhee as deebi'ee adda bilisummaa Oromoo jedhee yeroo deebi'u kana ammoo asoo silaa jaalgalaasaan agarteetiin rabbi ammallee umrii haa dheeressuuti. Maqaa hayyudurummaa kanaan amma ifi moggaasuu dhabe akka malee itti gammadaan. Maaliif jennaani daandii bilisummaa kanaa hedduu uummata Oromoollee agarsiisee hayyoota hedduullee agarsiisee jaallan qabsoollee hedduullee agarsiisee jaallan qabsoollee hedduullee dhabdellee. Kun kana agarsiisu ifuma agarsiise malee womaan irraan dhaalle. Sabni Oromoo ka jedhu natti mul'ataa jechuudha. Maqaa kanarras deebisee hayyudummaa asiimuu isaanatti mul'atallee maaliif akka jaalli kun waan kana filate hin beeku jechuudha. Yeroo ammoo maaliif filate jedhee allaalu egaa qaamuma qabsoo kanaa dadhabsiisaa ka jedhu natti illee mul'ata. Qaamuma qabsoo kana fagoo miti kalee galgala odeessa tokkoon nagaye. Odeessi nagaye kun maal jedhaseta biyya keessaa jechuudha. Asii miti biyyarra. Kunoo isinillee agarteetiin addi bilisummaa Oromoo hooggana haaraa filattanii jaalgalaasaa ol baaftanii obbo Galaasaa ammallee deebitanii ol baaftanii filattanii ka jedhutti na bira gahee jechuudha. Waan kana kaasuu wanni barbaadeeti. Kuni dogongora uummata Oromoo qabsoo Oromoo kana faajjessuu natti ta'ee mul'ata. Natti ta'ee mul'ataa jechuudha. Maaliif jaalli kunini qaami coomsaa ABO'tii fi qaama adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa waliin fudhatee qaama tokko jalatti ayaa tokko jalatti hooggana tokko jalatti ni deebina jedhanii jaallan biraas deebi'anii jiran kan waliin innillee yeroo san kayyamamee deebi'anii jechuudha. Har'a ammooyyuu jaallan sanirraa hafee jaallan kaleessa inni waliin dalagaa turerraa hafee kaleessa inni hoogganaa ture walirraa hafee kan hooggan isaatu agartee jaal dhufaasaa fa biraa hafee har'a yakoo maqaa addaa kana filatu ana gaddatti natti dhaga'ama. Kun agarteetini egaa agartee jaalaan dogongora jedhuu hin dandeenyu. Maaliif nama gaafa inni agartee gadooma fixate gadooma inni fixate hin himatan. Namatti himatan ullee hin qaban. Nama namaa qorullee hin qaban. Oromoo aadaa Oromoo keessa safuu Oromoo keessatti waaqa dallaa himatan. Waaqa himatan. Maaliif jennaan gadooma fi fixatee jira. Gadaa fi fixatee jira. Nama akkasii san aadaan himatu aadaa Oromoo keessatti. Kanaaf waan inni waaqa jechuuti. Jaala kiyya gorsaaf hin jenne kaleessa kati miseensa dhaabaati akka miseensa dhaabaati yoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itichuuf nagaa as deebitu taate karaa duraanuun beekta nagaan as kootu. Qabsoo kana yeroo ati biraa kaatee deebitee jirtu hoogganiin agartee akkuma san kaleessa hoogganaa ture. Hoogganaa ture hooggana ati biraa kaasuun akkasuma qabsoo sana hoogganaa ture qabsoon hin banne hin cabne hin duune hin hafne deemaatuma jirti.
akka miseensa dhaabaatiin nagaa mooraa tenteetitti as deebii jedhee dhaamaati jechuu akka nama tokkootti. Akka ammoo iyyuu dhaabaatii yoo labsatu taate yaa karaa agoobaraa malee akka hayyuu duree adda bilisummaa Oromootitti beekee himu hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kaalisisee Daawud Daawud Ibsaatii jechuu yeroo ammaa kanatti. Uummanni Oromoo illee kan hubatuu qaba. Kori sabaa ka adda bilisummaa Oromoo yookaan kori sabaa ka taa'ee jaalgalaasaa yeroo ammaa filateen jiru. Ka jaal Daawud Buusee illee hin jiru. Hawaasa Oromoo kana hubatuu qaba. Ka biyya addunyaa kanarra jiru. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo yookaan gumiin sabaa kan taa'eetiin jaalgalaasaa filatee aangoo irra deebisee hin jiru. Eenyu ifilere isatti ifilee eenyutti isa filere akka ayyaadutti baaltoo kumaafuu miidhatti isa filee. Kanaafuyyuu akkasitti yoo uummanni keenya hubate bareedaa jaalawwan yoo antoo gongori dhiifama naa godha galatoomii jaalatiyya mooraan tan ta'e banaadha yeroo hundaa yoo karri bana akka miseensa dhaabaa tokkotti atis miseensa dhaabaa anis miseensa dhaabaa atis hooggana kiyya tutte karri sii banaaya yoo nagaan agartee qabsoo kanan geggeesseetiin agarteetiin itti amantu taate karaa nagaa karaa milkii karaa jaalgalaasaa jaaldhukaasaafaa karaa jaalsaafaloofa jaallan as deebi'an hoogganoota waliin sun as deebi'an wajjin waan sirraa fi hundaa fuudhi karaa nagaa as kootu gara mooraa jedhaanii akka nama tokkooti. Jaal milkeessaa waan itti hidhatu qabdaa? Waan itti hidhamuun qaba. Jaalgalaasaan dhuguma akkuma jaalli koo kun jedhe nama kabajaati. Kabajaa qabnaa fi kan qabsoo kana nu barsiise daandii nuu saaqan hangafoota keenya isaani otoo isaani daandii kana nuun saaqne har'ayyuu akka kanatti keenya hin haasofnu. Galata guddaa qabu. Galanni isaanii himamee dhumuu hin danda'u. Hundumti isaanii hangafoonni keenya jechuudha. Hundumti keenyuu taanaan kan nuti jechaa jirru namummaa isaanii miti kan nuti morminu adeemsa isaanii mormaa jiraan. Nagaddisiisa jaalli galaasaanii silaa ture kabajamaa fi jaalala uummata Oromoo keessatti horatan keessumattuu yeroo chaarterii sana uummanni Oromoo isaaniif qabanii sanati of jalaatii xureessanii of jalaa dhoqqee dibaniin jedha. Waan isin ajaa'ibu waa tokkoon jechuu barbaada. Jaalgalaasaa maqaa isaan qabaniif jaalala isaan qabaniin dhimma bahanii namoota dudduuba isaaniif dhimma bahuu barbaadantu jiru. Anis akkanan jala sararee isin himuu barbaadu. Uummanni illee kan akka inni baruun barbaada. Malee jaarsi kuni dhugumaan ofii isaan kaka'ee waan kana yaadee kana gochaa jiru yookaan immoo seenaa isaa irratti xurii diba jedhee yaadaa hin jiru. Dudduuba isaaniiti namni jiru kan itti dhidhiibaa jiran maqaa isaanii kanaan kabajaa isaanii kanaan nagaduu barbaadantu jiru. Nagada siyaasaa jechuudha. Kun immoo eessaanuu nama hin ga'u. Yeroo darbe interviyuu OMN irratti godhan dhaggeeffadheetan ture. Interviyuun isaanii baay'ee na gaddisiise. Irri guddeessisa haasaan isaan haasa'anii fuulduree egeree isaan lafa kaan keessatti baay'ee qulqulluu miti. Afaan guutee waa biraallee jechuun hin fedhu qulqulluu miti jechuun barbaada. Waan nama gaddisiisu haasaan isaanii. Kanaaf akkuma amma jaalli koo jedhe otoo gara daandii qabsootti gara dhugaatti deebi'anii gaariidha. Isaantu nu barsiise. Seera kana isaantu tumsisiise ofuma isaanii seera kana immoo cabsaa jiru. Kanaafuu seera ofii tumanii cabsan kana mee deebi'anii haa kabajaniin jedha. Seera adda bilisummaa Oromoo ofii isaanii jalatti bulanii jalatti nu bulchaa turan sana jalatti deebi'anii ittiin haa jiraatan. Akkuma jaala isaanii jaal dhugaasaa bakka koo har'a eessa jira? Akka jabeessaa fa'aa eessa jiru? Isa kanan isaaniif dhaamuu barbaada gabaabaatti. Kabiraan otoo hin tuqiin darbuu barbaadu. OMN dogoggora guddaa tokko uumee jira. Maaliif jette Billoo? Waa nyaara keenya argaa jira. Maaliif ani wanni miti. OMN kan keenya kan uummata Oromooti. Garuu adeemsa isaa garuu nan qeeqa mirgan qaba. Yeroo jaalle galaasaa faatiin dhiyeessanitti akka ABO'n hooggana haaraa filateetti dhiyeessani. Kun dogoggora guddaadha. Sirreessanii akka qacaa ABO'n
hooggana filataniitti dhiyeessuu qabu turan. Booda garuu waan sirreessan natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe kanatu uummatallee dogoggorse. Isa kananii OMN hubachiisuu barbaade. OMN adeemsa isaa keessatti otoo waan uummata keenya miidhuuf hin miine ilaalee xiinxalee dabarsee gaarii natti fakkaata. Yeroo baay'ee kan qabsoo miidhuu dabarsuu hin qabu argaa jirra. Dhugaa jirtuun dhokatti waan hin taane ololli garuu yeroo OMN irratti bahee mul'atu argaa jirra. Kunillee fooyya'uu qaba isa jedhuun asumaan OMN fillee dhaamsa qaba. Tole waan hedduu tuuxanii jirtanii ani gajaala irraa waan hedduu isinuu tuuxaniif waan gabaabaa tokko tuqeen bira kutaa. Gabaabduun ani jechuu barbaadu jalgala isaa nuti warri gara bahaa turre kana isumaayyuu Harargee beeyna beeyta Harargee keessalleedha anniyya beeyna. Yeroo dheeraa umrii isaa guutuu nama qabsoo achi godhaa ture bakki inni ittiin beekamullee achuma. Dhaaba kanaa carraa dhaaba kana ittiin hoogganuudhaa yeroo dheeraadhaaf harkatee ture. Qabsoo kana gara fuula duraatti butuudhaafis tattaaffii inni godhe xiqqaadhaa miti. Ilmaa fi ilmoodhaa fi qabeenyaas akkumaan dura jeessana qabsoo kana qaba. Haa ta'uuti yeroo sana hunda dabarsee arra tokkummaan fidaa hoggaa jiru dhuguma gadaa jalgalaa isaa keessa tokkummaa jabaadhaatu ture. Mooraan qabsoo dhaabni adda bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa fi ba'aa akkam ture. Isaa fi jaalalleen cooyidduu yeroo arbi lamaa wal lola citaatu gidduutti miidhamaa jette Oromoon. Hagam takka dorgommiin isaan gidduutti deemaa ture. Isa jedhu innus ni beekaa kan biraas ni beekaa jechuudha. Karaa biraatiinoo yeroo dheeraa Oromoon leencoodhaatu akkana godhee leencoon nu gurguratee leencootu akkas nu godhee jedhanii himataa turan. Yeroo leencoon akkas godhaa ture sana hayyu duree Galaasaa Jilboodhaati. Akkamitti isa kana adabuu dadhabe? Akkamitti isa kana sirreessuu dadhabe? Bara kana hundoo maaliif taa'ee ilaala? Sunis gaafii deebisaa hin harkatini. Kanaaf tarii gartee gabbaa'insi isaa kuni achumarraa huwoo dubbuma leencootti himamaa jiru kanallee qooddachuudhaaf deema moo dhuguma waan kana fiduu deema? Karaa biraatiin Jalgalasaan nama gara bahaa ture. Loloota yoo xiqqaate 365 oltu waraana adda bilisummaa Oromoodhaatii fi waraana IFL'oodhaa jidduutti deemaa ture. Mee osoo waan kana bakka kana dhaabee Jalgalasaa Jilboodhaa aadaa tokko dhaaba kana keessatti kan fidanii ABO irratti ijaaruudha. Wanni kun yeroo qaacaa 2001 1998 eega Somaaliyaatti bu'anii booda haala 2001 dhaabarraa yeroo achi bahanii ABO irratti kan uumeessa ture. Dhaaba kana hoogganaa ture malee handhuraadhaaf hin qabu yookaan qabeenyummaa isaatiif hin qabu ture. Dhugaa dubbachuudhaaf. Warri dhaaba kana bu'ursan fakkiin hamaan qabsoo kana keessatti uumame tokko kana kan Jalgalaasaadhaan uumame. Warri dhaaba kana bu'ursan kanneen woboo arra jirtu kana gad dhaaban fakkeenyaaf kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa qawwee malee kan bosona seenanii nama afuriin gobeellee keessa baatii 3 ol turanii san booda qawwee lamaan woboo arra lolaa jirtu kana jaaranii yeroo dhaaba kana keessaa 78 rakkoon dhalatu yeroo dhaaba kanarraa achi bahan adda bilisummaa Oromoo irratti hin jaarre maqaa jijjiirataniiti osoo hin jaalatin maqaa biraa fudhatanii deeman. Diimaa Nagoo Jalgalasaan intervii isaanii irratti akkuma atu jettee qabsoo kanatti namni na waame na dubbisee na fide Diimaa Nagootii jedhan afaan isaaniitiin himan. Diimaa Nagoo arra dhaaba kana keessa hin jiru hangafummaanis warra dhaaba kana buurse keessaayis isa dura jiran. Diimaan faan yeroo dhaaba kanarraa achi bahan dhaaba biraa maqaa moggaafatanii ODF jedhanii deeman. Jalgalasaan warra kana hunda boodatti dhufan. Akkamitti dhaaba kana handhurummaa isaaniif qabanii moo isaaniin malee dhaabni kun deemuu hin danda'u? Waan kana akkamitti hubatan? Yeroo jaallan kufan 81 irraa kaasee hanga 84tti Jalgalasaan hiccitii jaallan shinniggatti dhumanii sanallee nama dhooysanii qabanii yeroo sana miseensa gumii sabaa kan dirree bahaa turan keessaa hanga 84 raariyaa irraa Adam Boruutti inni gartee lammada akka haju dureetti hoogganni gooblaa hidhannoo dirree bahaa jiru muudutti
nama dhaaba kana geggeessaa turan. San booda hanga 89 irraa hanga 99 dhaatti hoogganaa turan. Kana booda gartee ABO eega isaan ABO qaacaadhaan eegalan waan hedduutu dhalachaa ture. Maali dhiiroo wanni kun? Waan kana gartee akkuma dhuguma dhaaba kana hooggananii yeroo dheeraaf dalaganii turan. Wanni kun isaan malee nama biraatti amanuu dadhabammoo carruma nama biraatiif laatuu hin barbaadan. Umriilee dhaalan deemanii jiran. Ijoolleen daa'imman hedduun kan dandeettii adda addaa qaban kan uumaman hedduutu jira. Wanni kun akkamitti isaanitti mul'achuu dadhabe? Gadoomanii gadatti deebi'aa jiran. Kan lammaffaa mooraan yeroo isaan keessa turan sana keessatti dhuguma mooraan qabsoo kanaa ititaa ture. Akkuma reef isiniin jee lola IFLO waraana abbaa gadaa jaarraa abbaa gadaatii fi keenya idduutti loloota dheeraatu deemaa ture. 365 ol. Woboo duula gamtaa jedhamee qophaa'ee namni midhaan bitatee walirra duulaa ture. Jaalgalaasaan rakkina san furanii jiranii. Tattaaffiin godhamee hoo gahaa ture. Gara biraatiin Jeneraal Waaqoo Guutuuttis gara Baalee kana turan. Yeroo san keessatti warra Waaqoo Guutuudhaatii fi jaalgalaasaan achi gara bahaa turanii walitti fiduudhaaf hoo tattaafatanii turanii. Kunis waan namni wal gaafachuu qabu jechuudha. Kanaaf gartee eega aangoo irraa bu'anoo carraa hooggana jiru kanaaf kennanii jiranii. Akka bu'aniin akka waraqaa kennaniin lubbuu lolota keenyaa fi kan IFLOodhaa jidduutti dhumate lakkoofsa gootota dhuman ilmaan abbaa fi obbolee ilmaan abbaa fi ilmi gamanatti wal dhabaa turan ilmaan abbeerotaa wal dhabaa ture. Kana kan geggeessaa ture isa. Hoogganummaa dhaaba kanaatti waan kana godhaa ture. Eega aangoo irraa bu'an hoo jaala amma hoogganaa dhaaba kanaa geggeessaa jiruuf carraa kennanii jiranii akkuma aangoo irraa gobboonitti maal geggeessaa turan. 2001 yeroo dhaabni kun qaacaan achi bahee dhaaba irratti ABO irratti dhalatu. Lubbuu nama meeqaa gishuu jaarraa dabalatee nama 30 oltu dhumate. Akkuma gaafa 2008 waraana guddaadhaatu qawweedhaa wajjin harka diinaa gale. Kan nuti hundinuu beenu seenaa dheengaddaati jechuudha kun. Dokumantiileedhaa fi waraqaalee garaagaraa maallaqaa wajji kan achi dhufaa ture maqaa isaaniitiin harkaa turre. Duuba carraa hooggana kanaaf kennaniiti moo hooggana kanaaf akkuma aangoo irraa gabbu'aniini waan kana gartee faallaa waan kanaa dhaaba kanarratti bobbahaa turan. Amma immoo mooraan eegaan an bu'ee badee mooraa kana itti gabbahee qulqulleessuun qabaa jedhanii dhufanii jechuudha. Kanaaf wanni kun hundinuu gartee waan namaa wal gaafachiisu. Jaalli keenya nuti kabajaa qabnaa fi kabajaa gaarii qabnaa fi nama silaa akkuma reefu jee muuziyeemii taa'uu qabu. Nama waan hedduun galmeen seenaa harka isaanii jirtu. Kanaaf agartee dhuguma gaa waan gabbahaniif mee isaanumaaf beekaa isaanumaaf dhiifnaa. Irra caalaan ammoo yootiin gartee isaanis ilmaa fi ilmeedhaaf qabeenyaaf waan hundaaf qabsoo kana qabanii haalatti gartee irra caalaa hafuurri Oromummaa kun walitti urgaa'u anaan malee osoo hin taane akkaataatti urgaa'uu danda'u duuba ta'anillee gorsaan bifa garagaraatiin waa hedduu tokko gochuullee ni danda'anii osoo irra deebi'anii waan godhu jiran kana of ilaalanii waan dabrees ilaalanii gaariidha ja'aa kaaniif ammoo abbaa saaqatee waan udaanu beekaa waan isaaniif ta'us gaa isaanumaaf dhiifnaa jechuudha. Kanaaf sagantaa kana gara xumuraatti deemnaa jaallan kanarratti kanumaan ja'a. Osoo sagantaa kana xumuriin dura gurmuu miseensota woboo biyya ambaa eega ijaaramee bubbulee jira. 2001 irraa kaasee bifa garagaraatiin dirqama garagaraa qabsoo kanatti innisuudhaaf tattaafachaa turanii miseensonni dhaaba kanaa kanneen qaamaa irratan kanneen mana hidhaa turan kanneen bifa adda addaatiin qabsoo kanarraa bahanii biyya alaa kanatti as bahan mataa walitti qabatanii mataa walitti qabannee at least jaallan dhume sana teenyee hin laallu waan tokko godhuu qabna. Jaarmaya biyya alaa jiru kana keessatti sirmaannee muuxannoo qabnus wal jijjiirree waan tokko godhuu qabna kajuun tattaaffii garagaraas godhaa turre akkasuma immoo nama hundallee haammachuus baannuu hangoota silaa yaamicha keenya dhageeffatanii dhufan wajjin waan hedduudhaatu godhamaa ture.
kanneen alatti hafan jiranii kanneen ammoo dhaabuma maqaa garaagaraa jiru keessallee jiru jiranii yes yaa kana hundaa wajjinuu wal hubannoota gaaris qabaachaas turree akka kaleessa nama wajjin du'eetti akka kaleessa nama waliin ajjeeseetti akka kaleessa nama waliin rakkoon garaagaraa irra gahaa tureetti ammallee deebinee jaallan kana hundaa'u gara mooraa qabsoo kanaatti dandeenyu deebinee waliin akka goonu yoo dadhabne hoo qaama keessa jiran sana keessaa dhiibbaa garaagaraa godhanii mooraan qabsoo kun akka tasgabbii gahaa harka turatti tattaaffii jabaa akka godhan isaan afeerraa akkasuma ayyaana woboodhaatii fi qophii bara haaraa kabajuudhaaf guyyaa tokko sandee jechuudha guyyaa walakkeessa akka diisiitti irraa kaasee mana wirtuu gadaa keessatti hawwisoo woboodhaatii fi hogganoota olaanoo kanneen dandeettii fi muuxannoo garaagaraa qabanii wajjin kabajuuf teenya isa kanallee wajjin akka irraa hirmaattan niin isin afeera gara kiyyaanii kanarratti jaallan gara xumuraa deemaa jirraa akka dhaamsaatti waan haasofnee fi kan biraarrattis daqiiqaa 2-3 kan hin caalle keessatti dhaamsa gabaabaa dhageeffattoota qophii kaayootii fi akkasuma uummata Oromoo maraaf miseensota woboo garaagaraatiif woboo warreen silaa carraa waan kana laaluu danda'aniitiif wanni kun yoo dhaamame ni gargaara jettanii kan yaaddan akka dhaammattaniif carraa isinii kennee jira. Jaal Gammadaa itti fufii san booda jaal Milkeessaadha. Qophiin keenya gara xumuraa deemaa jira. Dhageeffattoonni keenya fayyaa ta'a isiniin jaa gara kiyyaanii itti fufii Jaal Gammadaa. Gaariidha. Jaala kiyya galatoomii agarteetiin amma ayyaana woboo jala geenne jirra bakka adda addaatitti agarteetiin kabajachuu fi biyya addunyaa kana guutuu irratti jechuudha. Nulleen agartee gara keenyaanii yoo rabbi jedhee baatii ammajii keessa guyyaa 7 naannoo kanatti kabajannaa asumaanuu agarteetiin hawaasi naannoo kana jiruu fi jaallan qabsoo kan naannoo kana jiran hundinuu irratti qopheessanii akka irraa qooda fudhatan kabajaadhaan asumaan gaafadha. Kaan ammoo yoo agarteetiin jaallan addunyaa kanarra jiran keessaafuu namooti miseensa adda bilisummaa Oromoo kaleessa turan irbuutti seenan agarteetiin waan kaleessa itti seenan san asoo angosa san hin jedhin amansiisan hin jedhin adoktaa san hin jedhin irbuu kaleessa seenneef san agartee beekaniitiin gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootitti akka isaan deebanullee asumaan dhaamadhaa jechuudha. Maaliifi leenjisuun nama barbaachisu kaleessa beennaa. Agarteetiin wal arrabsuu fi maaliin agartee nama barbaachisu kaleessa beekna agarteetiin naamusa qabnaa jechuudha. Agartee miseensa adda bilisummaa Oromoo hundinuu naamusa waan qabuufi akka mooraa kanatti deebi'uun namallee asumaallee dhaamadhaa jechuudha. Hawaasi Oromoo ammoo agarteetiin bakka jiru hunda addunyaa kanarra bakka jiru hunda uf jaaruu qabaa wal jaaruu qabaa jechuudha. Amantii fi jaarmaya tokko kaayuu hojjechuun murteessaan abbaadhaa jechuudha. Namarraa waan eeguu qabu. Maaliif jennaan nama Oromummaa isaa achi abbaa malee itti adeeraa miti yookaan itti abbeeraa miti yookaan itti abbaa xiqqaa miti jechuudha. Kanaaf namuu konyaa jirtanutti koottaa gadi bahaa qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gabbisuuf agarteetiin diina kan akka inni nurraa ka'u godhuu fi akka namuu agartee qooda irraa fudhatu asumaan hawaasa Oromoo illee waamicha godhaa jechuudha. Agartee dirqamni nurra jira. Dirqama nurra jiru san ammoo ifirratti beekneetiin bahuu dandeenya. Eega dirqama baanee ammoo woboon gabbatee huphatee agarteen achi boodaa jechuudha. Namni woboon har'aa wanni isa huqqise meeshuu dhabee jechuudha. Meeshaa sana ammoo nutti harkaa qaba. Uummata Oromoo hawaasa Oromoo guutuutti harkaa qaba. Waan harkaa qabnu san qabeen harkaa qabnu san ifitti beekuu qabna. Kanaaf akka agarteetiin uummanni Oromoo qabsoo isaarraa qooda fudhatu asumaan dhaamaa jechuudha. Hayyee Jaal Gammadaa waan bilooni irraa bu'e natti fakkaata. Anis dhaamsa gabaabduu anis dhaammadheetaniin sagantichi gara xumuraa jira. Yeroo anis waan dheerate natti fakkaata. Jaal Gadaaraa waan dubbataa jiru natti fakkaata. Kanan jechuu barbaadu dhaamsa dhumaa kanin jechuu barbaadu irra guddeessa hawaasa Oromoo biyya alaa jiranii keessumattuu aktivistoota Oromoo aktivistii ofiin jedhan jechuudha. Aktivistii kanas akkaataatti namni of shoomuu fi eenyu akka shoomellee beekuu baannullee anyhow bifa kamiinuu haa ta'u aktivistii Oromoo warra ofiin jedhaniin dhaamsa qaba. Innis maaloon jedha nan kadhadhaa kadhaa Oromummaa akka ilma Oromoo tokkootti
haasaa goonu sochii goonu aktivistummaan keenyi bifa Oromoo ijaareen bifa qabsoo ijaaruun ta'uu qaba. Qabsoo warra gaggeessan wooboo achi dhiibnee qabsaa'ota dhugaan socho'aa jiran achi gargar qaraatti dhiibaa aktivistummaan hin jiraachuus hin danda'u. Kanaafuu yoo dhugumaan aktivistii Oromooti ilmaan Oromoo haqa ilma Oromooti yoo taatan qabsoo dhugumaan gaggeeffamaa jirtu xiyyaafannoo keessa seenterii godhadhaatii irratti hojjedhaa irratti dubbadhaa irratti marii godhaa. Karaa danda'ame hundaan isa kanarratti hojjechuu danda'uu qabdu. Isa jedhuunini dhaamsa isiniif qabaa. Akka waliigalaatti hawaasa Oromoo biyya alaa jirtaniif immoo karaa dandeenyuun yoo mallee jaarmiyaa tokko jalatti ta'uu baanne fuula diina keenya irratti ta'uu qaba. Olola walirratti oofuun dhaabbachuu qaba. Waan dandeenyuun namni mana tokko ijaaru suutaa waliin saamuu jedhu. Kanaaf karaa dandeenyuun qabsoo keenya haa deeggarru, haa tumsinu, qabsoo gaggeessinu. Walirratti gufuu ta'uu haa dhiisnu. Hojii olola qilleensarraa qofatu hin taane hojiitiinis immoo mul'achuu danda'uu qabaachuu qabna. Ani isa kananii jechuu barbaada. Irra guddeessa namni biyya alaa jirru kan nuti gochuu dandeenyu qabsoo fi silas dubbadheera maallaqa dippiloomaasii. Yeroo ammaa kanatti irra guddeessa kan qeerroon nu gaafataa jiru qabsoon nu gaafataa jirtu hidhannoodha. Hidhannoon immoo irra guddeessa maallaqa irratti hirkata. Kanaaf waan dandeenyuun wooboo haa tumsinu, wooboo haa hidhachiisnu, hidhanasaa haa guunnu. Kana booda kan nuti maaliif loluu dinne jenneerra yoo komannellee komachuu dandeenya. Warra biyya maal jette egaa? Hello. Ayyee kanaaf egaa uummanni Oromoo biyya keessa jiran waan ittiin jennu hin qabnu. Qeerroo waan ittiin jennu hin qabnu. Isaantu nuun jechuu qaba. Isaantu nu sirreessaa jira. Isaantu nu gorsaa jira. Kanaaf qeerroon jabaadhaa. Akkuma amma jirtan kanatti itti fufaa qabsoo keessanii. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Nuyis immoo warri biyya alaa jirru hamma dandeenye. Warri dhugumaan sin jaalannu, sin deeggarru ammallee tumsa keenya sin wajjiniin jirra jabaadhaa itti fufaan jedha. Uummanni Oromoos immoo akkuma kana qabsoon amma harka keessan galtee jirti. Waan dhaaba eegdan hin qabdanii ammaan booda qabsoon harka keessan ofiin of bilisoomsuu qabduun jedha. Galatooma fayyaa ta'a. Kanuman jechuu barbaada.